karuma injiinar Girmaa Xurunaa Lammaa Magarsaa akka irbuu seenee qabsoo qeerrootti fune ayyadurii adda bilisummaa Oromoo irraa waamichi ta'ee fi odeeffadheera. Akkamitti Girmaan hidhamee mana hidhaa keessa akka turu akkamitti taasifame? Lammaan maaliif Girmaan akka hidhamu taasise yeroo sana pirezidaantii ture waan ta'eef? Sochiin Jawaar qeerroo butuuf godhu dura dhaabbate jechuudha Girmaan. Girmaan humnoota tikaa mootummaa wayyaanee wajjin hojjechuu isaa kana hin beektan immoo? Anaan Girmaan nan qabsiisne garuu ragaan irratti baheera. Isadha hoogganaan keessan. Garuu inni si wajjin hin jiru mana hidhaa sana keessa. Hoogganaan keessan sun maaliif si wajjin hidhamu Girmaan? Jechira Girmaa Xurunaa ragaan irratti bahe ragaa ittisaa kootiin jedhan ragaa ittisaa kabiraan iyyeeffanne. Caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo humna tikaa wayyaaneetiin butamuun isaa dhugaa moo soba? An dhugaa dubbachuuf an akka dhuunfaatti Dachaasaan hayyadurii adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa ta'uun beeku. Mootummaa waliin hojjeta waan jedhamuu fi mootummaattis tumsaa akkamitti namni dhufee si gaafachuu danda'a? Waan akka Lammaa Magarsaa caasaa qeerroo bilisummaa Oromootu qabsootti make. Dhaabni silaa waan kana quba qaba? Yoo kaasee ta'e maal rakkoo qaba maaliif falmii kaaseedha gaafiin kun? Wanta gabaasamu akka injiinar Girmaan gabaasuun godhe. Isintu qopheesse moo adda bilisummaa Oromootu qopheessee isinii kenna? Qondaaltota mootummaatiin gaggeeffameera. Bakka abbaan duulaa jiru duulattirree. Akkamitti utuu mormitanii isaaniin deeggartanii yaada isaanii akkamitti deeggartanii akka uummanni maallaqa buufatu akkamittiin jajjabeessitan? Yoo Oromiyaaf hin buufatan ta'e misooma Oromiyaaf hin buufatan ta'e Oromiyaa gadhiisanii bahuu qabu. Saaxilamna jettanii yaaddoon qabdan immoo waan ofitti amantan kan biraa jira. Akkan isaan faana hojjedhuuf marroo ja'a ol na gaafateera jechuudha dhufe. Maallaqni sun sirratti miti kan argame? Caasaan tikaa tokko isin faana hojjedhaa jedhe yoo isa quunname gammadeema quunnama. Maaliin beekama? Maaliin beekta? Himataa ture deemaa ture wayyaanee keessaa nama quunnamne jedhaaf ture inni dubbataa ture. Bilbila saatalaayitii lama Faqadaa Abdiisaaf akka ergamu namatti kennite buraayyuutti namatti kennite namootni itti kennite deebite sun battaluma sana qabamanii haga ammaa eessa akka jiran hin beekamu. Baga yaaliin ajjeechaa sirratti gaggeeffame baga immoo hin du'iini dogoggora kee akka barattuuf sirratti gaggeeffameen jedhani gaafa mana isaatti. Hoogganoota ABO keessaa gaafa Abdii Raggaasaa fa'aa gaafa isaan qabaman eessa turte? Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya kallattiidha. Qophii keenya kallattii har'aatiinis keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa Dachaasaa Wirtuuti. Dachaasaa Wirtuu jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamu hundeeffamarraa kaasee haga har'aatti nama keessatti hojjechaa jirudha. Har'a keessummaa keenyadha. Haga xumuraatti yoo nu waliin turtan qabxiin adda addaa irratti kaasnee waliin turtii ni taasifna. Kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti dabarra. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan isinis. Ayyaa ta'uuti seensa irratti qeerroo bilisummaa Oromoo hundeeffamarraa haga har'aatti kan jedhuun kaasee ture. Har'a jira qeerroo bilisummaa Oromoo? Ni jira ni jira akka kaleessaatti akka gaafa duraatti ta'uu baatus sochiin qeerroos ni jira jechuudha. Kaleessa haalota mijataa hin taane keessatti sochii gaggeessaa ture. Adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaarame jechuudha. Har'a garuu haalonni kaleessaaf har'a jiranii tarsiimoon qabsoo jijjiirameera waan ta'eef akka kaleessaatti ta'uu baatus numa jira jechuudha. Haa ta'u gaaffii koo jalqabaa kanaa ta'uu fi kan gara qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamuutti kan dhufte yookiin immoo kan itti makamte yookiin akka miseensa taate hojjechuu jalqabde yoomirraa kaasteeti haala kamiin? Egaa ani qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamutti kan hin makame umurii daa'imummaa jechuun nan danda'a. Barataa kutaa 7-8 taaneeti bara bosonni Baalee gubate sana yeroo sana sochiin naannoo keenya naannoo nuti barannutti ni ture. Isarra darbee immoo barattoota 300 ol yuunivarsiitii Finfinnee irraa ari'amanii yeroo sanatti dhufanii nu barsiisan turan kutaa 7-8 yeroo ari'aman sana isaan sun dhufanii nu barsiisaa turan. Isaan sun yeroo nu tola ooltummaa waggaa tokko nu barsiisanii jechuudha. Isaan sun waan Oromoo waan qabsoo Oromoo waan nu akeekan qabu sababatti ari'aman sababatti adabaman tokko lama jedhanii diippilii nuuf himuu baatan illee waan nu hubachiisan qabdu. Achirraa ka'een gara qabsoo Oromootti kan hin makame achirra ka'aa jechuudha ka'umsi koo. Booda maqaan kee yeroo baay'ee kan ka'u qeerroo bilisummaa Oromoo waliin wal qabateeti. Yaanni qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessuu kun yoomirraa ka'eeti haala kamiin ka'ee achi keessatti immoo ati qoodni kee maali? Haala sana akkamitti yaadatta? Egaa sochii qeerroo bilisummaa Oromoo dura otoo dhufin dura qabsoon egaa dhahatumaan ture. Sochii fincila diddaa garbummaa yookiin Sadaasa 9/2005 yeroo sana barataa iskuuliitiin nuti anis egaa adda duree ta'uu baattus yeroo sana quba ni qabnaa sochii sana keessatti moggaa mateenyi itti hirmaanna turre
barataa iskuulii taane sochii sana dhaatuma keessatti qooda fudhachaadha dhufne nuti. Yeroo dhufnutti egaa yeroo barataa iskuulii jirtu barataa yuunivarsiitii irraa tanatti dirqama fudhattu barataa yuunivarsiitii gadi ergaa sitti dhaama. Yeroo sana akka ammaa gana miidiyaan hawaasaa kun hin jiru xalayaatiin gadi sitti dhufaa dhaamsa karaa namaa konkolaatota kutaa biyyaa deemanitti xalayaan dhufa. Xalayaa sana fudhanneeti waan hojjechuu qabnu waan karoora gara fuulduraa akka taatee Oromiyaan akkamitti jirti manneen barnoota iddoo biraa akkamitti jira isa jedhu achirraa hubannaa jechuudha. Telefoonni jiru yoo jiraate kan mana namaarra jirudha. Isa mana namaatti nu bilbilamee achiin dhaamsi nu qaqqabaa jechuudha. Achii ka'e egaa ijaarsa sana keessatti sochii dargaggootaa keessatti hirmaachuutti achitti jalqabe. Achii booda bara 2008 akka lakkoomsa Awurooppaatti kan isiif himaa jiru. Anis barataa yuunivarsiitiin ture. Kan kaleessa dhaamsi yeroon barataa iskuulii ture na qaqqabu barataa yuunivarsiitii yeroon jirutti immoo dhaamsi sun mataa dhaamsa sanaan ta'e jechuudha. Yeroon jedhu dhaamsi kun kallattumaan anatti dhufuu qabee jechuudha. Quunnamtii dhaabaan jalqabee jechuudha. Quunnamtii dhaabaa namoota dhaabaa miseensota biyya alaa biyya baqaarra jiran dabballoota biyya keessaa yuunivarsiitii keessatti dhufanii nu quunnamuu leenjiilee adda addaa nuuf kennu waa'ee Oromummaa akka nuti boru qabsoo akkamitti gaggeessuu akka qabnu barnoota barattoota akkamitti akka ijaaruu qabnu irratti isa sana leenjii tokko nuu kennaa turanii jechuudha. Barattoonni achitti dabballoonni dhaabaa yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Dhahatuma sanaan egaa sochiin dargaggoota 2005 kan jalqabee malee 2011 kin ijaaramuun qeerroo bilisummaa Oromoo ta'e jedhee takkuma kan dhohe miti. Dhahataan dhufeen kufaatii ture deemsa ture gamaggamameeti maaltu ta'uu qaba. Amma immoo akkamitti deema maaliif fincila diddaa garbuma 9/9/2005 dura tooftaa ta'e ture. Isaa booda tooftaa addaa kanneen akka Tasfaa'uun Camadaafaatiin Injiinar Tasfaa'uun Camadaafaatiin tarsiimoon addaa tokko as ba'ee inni sunis haga tokko deemee milkaa'eera. 2008-2009 immoo tarsiimoo addaa tokko yuunivarsiitii keessatti ammas tooftaaleen adda addaa as dhufeeti 2011tti immoo inni kun bifa jaarmiyaa qabatee akka bahu ta'ee jechuudha. Quunnamtii adda bilisummaa Oromoo haala kamiin argatte jalqaba eenyuun quunnamtame isa sana yaadatta? Egaa quunnamtii adda bilisummaa Oromoo kallattiin hoggana dhaabaa yeroo yuunivarsiitii jiru quunnamuu duras numan quunnaman ture haga tokko. Dirqamni garuu kallattiin kan natti laatamuu qabe ergan yuunivarsiitii galeeti. Dabballoota biyya keessaatu quunnamna turre jechuudha. Dabballoonni biyya keessaa ni jiru. Maqaa isaanii oksanii nu quunnamu. Nuti ani akka dhuunfaa kottu yeroo leenjii dabballummaa fudhannu nama dabballummaa leenjii nu laate fuulaan hin agarre. Golgaa keessa taa'eeti nu leenjisa jechuudha. Boru yoo nuti saaxilamne akka nuti isa hin saaxillee fi golgaa duuba taa'eeti nu leenjisa nu barsiisa ture. Akkasitti leenjiyaa barachaadha nun achi geenye. Kanaaf dabballoota abaa baay'eedha. Kana tokko lama jedhee siif himuu hin danda'u. Nama sana akkamitti amantanii irraa leenjii fudhattu turte? Nama sana eenyummaa isaan bariin yoo tarii booda immoo isinumaanus hin saaxilee isa saaxiluu qofatu hin taane. Egaa namni hunda keenya keessa deemsa keessa ni barra. Kooddiin nuu laatama. Kooddii sanaan namni fees hin barsiisa jedhama. Kooddii sanaan anneetti leenjinee sa'aatii leenjinee baana jechuudha. Deemsa keessa erga leenjinee ciminni keenyi dandeettiin keenyi murannoon keenyi yoo beekame nama sana faana carraa wal quunnamuu qabna jechuudha. Akkasii wal quunnamaa turre. Hundi al takkatti nama 5-10tu leenjii yoo ta'e namni 5-10 nama sana hin beeku. As keessa namni tokko yookiin lama ni beeka jechuudha nama sana. Isaan sanatu nu waama. Namni hundi akka wal hin beekneef wal beekee wanta sana akka hin saaxilleef jechuudha. Eessatti leenjite amma fakkeenyaaf leenjii dabballummaa kana eessatti leenjite? Ani leenjii dabballummaa ifatti Harammaa yuunivarsiitii leenjee garuu dhahataan muuxannoo namoota qabsoo keessa turan yuunivarsiitii Finfinnee irra turan irraati mana barnootaa yeroon baradhu Shaambuu Askuulii jechuudha. Achiis Naqqamteetti haga tokko muuxannoo namootarraa horachaa dubbisaan dhufe. Isarra darbe immoo gaafan yuunivarsiitii Harammayaa ga'u haala kanaan leenjee jechuudha. Turtii 7-2 akkas guyyaan gidduutiin leenjinee jechuudha. Isarra darbee barruuleen dhaabaa hedduun nuuf ergama jechuudha. Akka nuyi dubbisnee muuxannoo itti horannu itti gabbifannu dandeettii siyaasaa keenya han addunyaa han Afrikaa han Oromiyaa kana ittiin xiinxallu ittiin bal'isnee yaannuu fi barruuleen adda addaa imeeliin nu ergama ture. Isa sana dubbisnaa jechuudha. Nama si leenjise sana booda barteetta eenyummaa isaa eenyu akka ta'e namarraa leenjii fudhattan sana boodarra barteetta? Bareera. Eenyudha? Maqaa isaa ammaaf himuu barbaadhesi dhalataa Harargeeti. Boodarra akka carraa ta'e mana hidhaattillee argeen ture. Mana hidhaattillee hidhamee ture. Numa baay'innis murtii waggaa 4 akkasitti murramee bahee
garuu argeera waliin turree hojii tokko tokko waliin hojjenneera. Amma eessa jira? Amma iddoon jiru hin beeku quban qabu. Jechuun maqaan isaa yoo eerte amma rakkoo maal qaba jechuun wantoota seenaa darbeedha waan ta'eefi. Maaliif maqaa isaa siif hin dha'u beekte namoonni hedduun maqaa namoota abaluu akkas godhee jedhu ani namni sun na leenjisee muuxannoo naa kennee na gahoomseera dirqama fudhatee dabballee dhaabaati baha Oromiyaa kana keessatti waan baay'ee hojjeteera qabsoon Oromoo hin goolabamne namni kun ammas hojiitti jiraachuu danda'a. Hojii akkamii hojii yeroo sanatti hojii underground hojjetama waan ta'eef ammas hojii qabsoo keessatti qabsoon hin goolabamne isteeppii biraa jira isa kanatti jira yoo ta'e dhaabni kun waan itti bobbaaseeru hin beeku. Kanaaf maqaa nama kanaa ammaatti fuuldurattis argee hin beeku waan ta'eef himuurra of hin qusadha. Ammallee hojiin underground kun jira jechuudha caasaa adda bilisummaa Oromoo keessa yookiin immoo caasaa isin keessa jirtan kana keessa amma erga gara biyyaatti deebi'amee qabsoo karaa nagaa geessu jalqabame illee hojiin akkasii kun hin jira. Caasaa underground yeroo isin jedhu egaa qabsoo keessatti kan fuuldura bahee dubbatu jira kan duuba taa'ee ijaaru jira kan hir'ina keessi gulaalu jira kan immoo deemsa miseensotaa to'atutu jira. Namoonni kun isa kana keessa tokko ta'uu danda'a. Maaliif koree seeraaf to'annoon jira warri fuuldura bahanii gaafati balleessaan kana balleessite jedhamus to'atu jira itti gaafatamtu jira. Namoonni duuba ta'an immoo oolmaan miseensota dhaabaa akkamidha eenyu faana oolu eessa deemu eenyu faana ejjetu eenyu faana immoo mari'atu maal hojjetu kan jedhu kan to'atutu jira. Kanaaf caasaaleen kun hundi hin beekaman. Namni wantootuma namootuma fuuldura jirudha beeka. Namoonni fuuldura jiru isa dhiyaatee fi sana sooratu yookiin irraa haasa'u itti dubbatu itti bobbaafamu. Namoonni duuba ta'anii hir'ina jaabina wantoota sana xiinxalanii si qajeelchan jiru waan ta'eef isaan kana fuulduratti baasanii har'a qabsoon akka goolabametti godhee abaluufaa turre jechuurraa gaafa qabsoon goolabame guyyaa tokko gaafa kireediitii walii kennamu ni jiraata jechuudha. Kana wajjin wal qabatee gaaffiin ka'u dhimma Girmaa Xurunaa wajjin kan wal qabatu jira. Maqaan Girmaa Xurunaa yeroo ka'u yeroo baay'ee maqaan keessi walumaan eerama. Hariiroon sii fi Girmaa Xurunaa gidduu jiru maal ture jechuun akkamitti wal bartani Girmaa Xurunaa wajjin mee achirraa kan? Hayyee galatoomi.Anii fi Girmaa Xurunaa kan wal barree Yuunivarsiitii Harammayaatti. Gaafa nani Yuunivarsiitii Harammayaa freshmaanii ta'ee seenu inni second yeariidha. Agricultural Bioengineering barata. Akka carraa bara 2008 yeroo seenu wayitii sana barattoota haaraa freshmaanii ta'eef simannaatu gaggeeffama. Baga nagaan dhuftaniitu taasifama. Nuyis akka dipaartimentiitti nuu taasifama, akka barattoota Oromootti nuu taasifama, akka immoo naannootti dhalatteetti barattoonni si dura jiran siif godhu jechuudha. Akka carraa akka dipaartimentiittis akka Oromootti nuu taasifame, akka naannootti dhalanneetti nuuf taasifameeti achirratti barattoonni qaxalee ta'an barnootaan ciccimoo ta'anii muuxannoo isaanii nuu qoodu turan. Achirratti barataa Girmaanii muuxannoo sana namoota nuu qoodan keessa tokko ture jechuudha. Haasaa inni itti haasoo akkaataatti qo'atan akkaataatti yuunivarsiitii keessa success taatee baatu sana namoota nuu qoodan ture jechuudha. Sanuma keessa gaa'u achitti fuulaa wal barree namuu wal dudubbisa. Gaafa guyyaa sanaa qabne wal barrusi anaaf Girmaan at least yoo xiqqaate waggaa tokko booda kan walitti dhiyaanne jechuudha. Hojii qabsoo karaa hojjetta. Caasaan dhaabaa bal'aadha. Karaa tokko hin deemu. Yuunivarsiitii tokko keessa caasaalee hedduutu jira karaa adda addaa namni quunnamaa jechuudha. Akka carraa hundinuu karuma adda addaa isaa quunnamaa nuyis quunnamna. Yeroo tokko akka carraa guyyaa eebila 15tu kabajame barattoota yuunivarsiitiitiin achi keessatti anillee qooda hin fudhanne warri qooda fudhatan xiqqoo rakkoon isaan gidduutti uumamee ture. Haala sanaanii rakkoo sana dhageenye warreen quba hin qabne. Nuti fireeshiidhas waan ta'eef warra sekondiitii qabeetii kabajatanii waan sana mooraan alatti kabajatanii gaafas deebi'anii warri akkasitti kabajame jennee warri irraa qooda fudhatan nuuf himan jechuudha. Eenyuuf akka kabajii akkasitti kabajne gaafa jedhan haala sana keessa wal baraa dhufne jechuudha. Girmaaf afaana barattoota yeroo sana kabajatan tokko lama jennee walitti dhiyaachuu jalqabne gaafa yuunivarsiitii gaafa jirtu wal barbaadda. Fuula laaltee deemsa namaa laaltee hojii qabsoof dirqamas hin barbaadda. Itti dhiyaattee nama ijaaruuf jettee dirqama ni qabda. Otuma hin beekin immoo iddoo itti walitti dhufta hojii karaa adda addaa deemtullee galmi kee tokko waan ta'eef wanti walitti si fidu jira jechuudha. Namoota kana faana Girmaa fi fakkaattota Girmaa faana caasaa kanatu akka carraa walitti nu fide jechuudha. Taatee kanatu walitti nu fide wal barree ergasii qabneeti waliin hojjenne jechuudha. Achi booda Girmaatu gara hojii booda gara qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessitan yookiin immoo
Gara hojii maandhee naannoo sana keessa jirutti girmaatu gara sanatti si fide jechuudha. Lakki akkas miti qeerroon egaa qeerroo bilisummaa hundeessuu dura gaa caasaan dargaggootaa kun dhahataan dhufe siin jedhe dhaabni hojiiwwan hojjennu kana nuuf akeeka kana hojjedhaa kan yuunivarsiitii keessatti nama jaara bakkee biraatti nama jaara akkasitti nuu ka'a imeeliitiin nuuf erga isa sana otoo hojjechaa jiru wanni sochiin biyyoota Arabaa kun Liibiyaa, Tuniisiyaa, Ijipti kun dhohaa jechuudha. Waan sana barataa yuunivarsiitii taane waan sun yeroo dha'u internet accessiin hin jiru yeroo sana bilbilli harkaan fayyadamnu tachiin kun hin jiru library irraa fayyadamta mana kitaabaa yuunivarsiitii irraati internetii kanaan ala miidiyaa ma hordofta isa sana internetii fayyadamna library sana galuuf iyyuu akka yuunivarsiitii Harammayaatti barattoota waggaa sadaffaa yoo taate qofa fayyadamta sadii fi isaa ol sababni isaa kompiitaratu accessii gahaatu hin jiru kompiitarri gahaan waan hin jirree fi yuunivarsiitii sana keessa warra waggaa sadii ol fayyadama. Girmaan immoo dandeettii qabuun waa kalaquu danda'uti akka IT sanarratti yuunivarsiitii sanarratti wantoota hojjechuu danda'u hojjeta ture yuunivarsiitii sanatti. Ni seena karaa isaa itti siinee mana kompiitaraa sana linnee fayyadamna turre nu eeyyamee jechuudha. Haala sanaan sochiilee tokko hojjechaa waan sochii Arabootaa kana ilaalla jechuudha. Waan hin daganne sochii biyyoota Arabaa keessa addatti kan fudhanne yeroo sana sochii biyyoota Ijiptii kana biyyoota Ijiptii FBEtiin akkamitti akka qabsoo gaggeessanii akkamitti akka diriirsanii dargaggoonni isaanii isa sana muuxannoo sana fudhannee maaliif nuyi gara biyya keenyaatti hin finnu sochii kana sochii dargaggootaa kana gara biyya keenyaatti finne maaf hin gaggeessinu aadaa fi safuu biyya keenyaa faana wal qabsiisne sochii biyyoota Arabaa kana fiduu qabna ka jedhu karoorfanne waliin mari'achuu qabne dargaggoota hedduu caasaatu jira caasaa maaltu ture caasaa kana otoo kun hin dhahin egaa caasaan ni jira shan ijaara nuni nama shanii namni shanan keenyi nama shan ijaarratee qaba namni shan sunis akkasuma shan ijaarratee qaba shaniin ijaaramee waan jiru caasaa bal'aa ijaarraa yuunivarsiitii alattis ijaaramee jira isa kanaaf sochii kana gara biyya keenyaatti finna ka jedhu wantoota adda addaa kana walaloota adda addaa kana qopheessuutiin achiin akka faca'u galgala giruuppii feesbuukii uumne yuunivarsiitoota adda addaa faana marii tokko jalqabne yeroo sana mariin ture fuulleetti fincilaaf yookiin warraaqsaaf dhoonatoo hin taane karaatti dargaggoonni wal arguu qaban maal ture waaqeffannaa yuunivarsiitii keessatti babal'isuu ture gumii waaqeffattoota addunyaa jalatti waaqeffannaa babal'isuu ture maaliif inni pirootestaantii dilbata cherchii dhaqa inni ortodoksiis bataskaana deema ilmaan Oromoo waaqeffattoota ta'an immoo iddoo dhaqan hin qaban ture isa kana tooftaa tokkotu uumame jechuudha waaqeffannaan kun naannoo Adaamaa yuunivarsiitii babal'ate Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti babal'ate nurrattis maaf dhaabatanii Haramayaa yuunivarsiitii jalqabe jechuudha yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti akka jalqabu ta'e sababa waaqeffannaa sanaan jechuudha dargaggoonni baay'ee wal bara gaafa iddoo waaqeffannaa sanaa deemnu dilbata manuti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 deemna mooraa yuunivarsiitii baanee irreeffachuuf bakka dur ilmaan arfan qalloo itti irreeffataa turan deemnee haroo Haramayaa xinniqqee jedhama haroo hara xinniqqee jedhama achitti irreeffanna gaafa irreeffannu ganama sa'aatii cireema nyaannee baana karaa deemna achitti immoo aadaa safuu seenaa Oromoo wal barsiisna dabare jechuudha har'a kan godina Horroo Wallaggaa barsiisame yoo ta'e borummoo kan Booranaa barsiisama itti aanee immoo kan Harargee barsiisama sirna fuudhaa feerumaa ta'u sirna nyaataa ta'u namni tokko itti qophaa'e dhufee waan taatee godinaalee Oromiyaa wal barsiisna kitaaboleen illee akka irraa kan aksesii hin jiranii kitaaba yeroo sanatti turan akka Daaniyaafaa kan arganna turre kitaabota biraas ni jiru irratti waaqeffattoota kana irratti ijoollee giddu galeessaa kana ijoolleen Tuulamaa naannoo Bishooftu kun ciccimoo turanii ijoollee baay'een nu faana ture isaan irraa muuxannoo arganna baran suni akka of beennu dargaggoota baay'ee gara uf wallaalan iddoo ganama dilbata dhaabbata torbeetiin achi gara laga sanaa deemne irreeffannee booda seenaa kana wal barsiisne inni kuni dargaggoonni akka wal baran akka wal barbaannu ta'e jechuudha yuunivarsiitii adda addaa hunda keessatti immoo waan waaqeffannaa kun akka babal'atu godhee gumii waaqeffattoota addunyaa yeroo sana biyya Noorweey hundee dhugaa saafaan dursamuu sana faana akka wal quunnamnullee ta'e jechuudha isaan faana koomni waaqeffannaa kun babal'achuu qaba jennee itti fufnee hojjenne jechuudha isa sana ka'umsa achii ka'e jechuudha walitti dhufuun dargaggoota wal barbaaduun achirraa ka'eeti suni hulaa ijaaramuu jaarmiyaa qeerroof nu ta'e jechuudha sana gaa jaarmiyaan qeerroo achitti erga wal barbaadamee yuunivarsiitii adda addaa keessatti ijaarri kun ta'eeti maaliif gara biyya keenyaatti hin finnu waan biyyoota Arabaa kana jenneeti dhaabaaf proposal ergine nuti yeroo kana isa duras egaa sochiin tokko numa ture sochii tokko ijaarsa waan tarkaanfii waan diinni qabsoo Oromootti godhu numa gabaasna
Yeroo kana yeroo baay'ee mooraa yuunivarsiitii keessa namoonni hedduutu kallattiitiin dhaaba quunnamaan hin beekna. Anis akkasuma kallattiitiin hin quunnama ture. Yeroo baay'ee internet access waan hin qabnee fi wanta gabaasamu akka injiinar Girmaan gabaasuun godhe. Sanaa booda injiinar Girmaa hoggana dhaabaa faana wal quunnamsii hoggana dhaabaa ani quunnamu faana namni kun internet access qaba. Nama kana jechuun nama hojiitii imeelii isaa ergeefiin wal quunnamsiise karaa kana gabaasa guyyaa yuunivarsiitii keessattii fi yuunivarsiitiin ala jiru kan iddoo adda addaa jiru inni siniif gabaasaa jedheen haala kanaan hoggana dhaabaa jiru faana akkasaan wal quunnaman taasisee jechuudha. Girmaan karaa keetiin quunnamtii adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo quunnamtii hogganoota adda bilisummaa Oromoo argate jechuudha moo dura quunnamaan turre hogganoota baa'oo situ wal quunnamsiisee Girmaa fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo? Egaa waan kana dura quunnamuusaa dhiisuusaa hin beeku caasaa dhaabaa keessa jiraachuusaa anuu yuunivarsiitii keessa sochiin godhuun arge garuu ani yeroo sanatti hoggana adda bilisummaa Jaalgaashuu Lammeessaan quunnamsiise. Jaalgaashuu Lammeessaa waliin anatu wal quunnamsiisee jechuudha. Taateewwan hogganoota karaa biraa fi miseensota qondaalota biraa quunnamuu danda'a isa duras hin beeku. Garuu hojii jaarmiyaa dargaggootaa kanarratti yeroo sanatti gadi fageenyaan kan hojjetaa turanii Jaalgaashuudha. Jaalgaashuu faana wal quunnamsiiseen akka inni kominikeet godhee imeeliitiin waan hunda isaaf gabaasu anatu taasisee jechuudha. Sana booda maaltu hojjetame erga wixinee yookiin immoo piroopozaala kan qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessuu sana barattoota yuunivarsiitii sanaatu isintu qopheesse moo adda bilisummaa Oromootu qopheessee isinii kenne? Nuni waan muuxannoo biyyoota Arabaa kanaa gara keenyatti finnaa jennee karoora hojjennee waan hojjechuu qabu kana imeeliitiin dhaabaaf gabaasne. Dhaabni immoo isarra taa'ee waan fooyyesseeti itti gammadee waan bareedaa yaaddane kun itti milkaa'uu qaba ka jedhuun nu jajjabeessee jechuudha. Egaa yeroo sana wanti adda godhu jaarmiyaa qeerroo bilisummaa kana bifa addaan as ba'e. Bifa addaan yeroo siin jedhu warreen kaleessa muuxannoo qabanii akka fuuldura hin baane goone. Warreen kaleessa hidhamanii bahaa turan humnoonni tikaa mootummaa beekan kana fuulduratti akka bahanii caasaa kana keessatti ijaaraman hin taasifne nuti. Maaliif beekamu waan ta'eef dafnee saaxilamuu dandeenya waan ta'eef bifa addaatiin humna haaraa dargaggoota muuxannoo qaban onnee qaban caasaa kana keessatti as baasne jechuudha. Inni suni akka lafa diriiree hojjetamu ta'e jechuudha. Isa kanaaf dargaggoonni hedduun yeroo sana jaarmiyaa kana keessatti as bahanii hojjetanii dargaggoota isaan durallee baay'ee hidhamanii turre humnoonni tikaa isaan hin beekne hordoffiin isaan irra turre jechuudha. Kanaaf isatti milkoone caasaaleen duraan turanii warri bebbeekamoo turanii irra deddeebiin hidhamanii bahanii sochii dhaabaa beeku malee jaarmiyaa kana ifatti keessa qooda hin qabani. Dhokataatiin turre jechuudha. Maaliif yoo keessaa qooda fudhatan ni beekamu waan ta'eef yoo waliin argamnes yoo sochii kana keessa nu saaxiluu ka jedhuun jechuudha. Sochii kana dhaabni waan sirreessu nu sirreesseeti nuuf erge akkamitti hojjettu deemsi keessan akkaman jedhu dhaabni barreeffamoota adda addaa nu erge irratti hojjenne irratti ijaarsa adda addaa dargaggoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii adda addaa irratti ergine qaamaan illee irra deddeemiin oddoo deemne jirra nuti. Anis mataan koo Girmaanis kan deeme jira. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaas akkasuma sochii godhanii waan deddeeman jiru. Dabballoonni dhaabaa magaalaa keessa nu faana quunnamtii qabanis kan deeman jiru. Garuu as keessatti yeroo akkas goonu yeroo sochoonu karaa keenya qofa miti. Caasaaleen dhaabaa hedduutu jira waan ta'eef karaa isaa socho'a. Yoo akkas ta'e isin akkamitti hidhamtani fakkeenyaaf yoo namoota quunnamtii kanaan dura hin qabaanne namoota hin saaxilamne ijaartani yookiin immoo namoota gara fuulduraatti fiddan yoo ta'e akkamitti hidhamuun dhufe booda? Egaa yeroon akkasiin jedhu hin beekamtu hin baramtu miti deemsa keessa numa baramta daftee carraan daftee saaxilamuu kee dhiphaadha jechuudha. Hojii hojjetamuu qabu hojjetteeti qabamta. Nuni proposala baasne tarsiimoon qabsoo keenyaa qabsoo karaa nagaa fincila tokko ton gaggeessin mormii karaa nagaa hiriira Oromiyaa keessatti dhoosuu qabna. Hiriirri mormii kun akkamiin dhohuu danda'a isa jedhu irratti baay'ee mari'anne jechuudha. Otoo gara yuunivarsiitii Harmaayaa keessattis yuunivarsiitii adda addaa maaliif fakkeenyaaf yeroo sanatti akka walii galaatti kan ture waldaa misooma Oromiyaa ka jedhamu tokko hundeeffame Abbaa Duulaa Gammadaatiin waldaa misooma Oromiyaa kanaa fi hojjetaa mootummaa kamuu Oromiyaa keessa jiraatu buufachuu qaba ka jedhu ture. Isa kana warri Abashaa Oromoo hin taane mormaa turan hin buufannu miindaa keenya irraa hin kunnuu ka jedhu. Sun taatee nuu ta'e itti galtee nuuf ta'e kaffaluu qabu buufachuu qabu Oromiyaa misoomtu Oromiyaa irraa nyaatanii Oromiyaa buufachuu qabu ka jedhu itti galtee godhanne nuti illee jechuudha. Mariin sun yuunivarsiitii Harmaayaa keessatti illee dhufee qondaaltota mootummaatiin gaggeeffameera. Bakka Abbaan Duulaa jiru dulattirre.
Achirratti qaamni hundinuu Oromiyaa misoomsuuf buufachuu qaba. Sochii kana keessatti kan jedhuun itti galle jechuudha. Isa kana sochii otoo goonuu itti gallee nu milkaa'e aga tokko inni kuni yeroo sana sochii gootu keessatti nama faana wal bartaa gumii. Isin akkamittitu qaama mormu to'atanii mormuuf kan ijaaramtanii hiriira ba'uu fi sirna mootummaa kanaa mormuuf kan isin ijaaramtanii akkamitti hojii mootummaan hojjetu waldaa misooma Oromiyaa kan hojjetu mootummaadha. Aangoota mootummaa OPDO yeroo sana turanidha. Baaduu Laafaati. Akkamitti utuu mormitanii isaaniin deeggartanii yaada isaanii akkamitti deeggartanii akka uummanni maallaqa buufatu akkamittiin jajjabeessitan? Egaa misooma Oromiyaa fincilla Oromiyaa fi warraaqna Oromiyaa fi qabsoof nama ta'etti misooma Oromiyaa kan jibbuun jiru. Diinas taatu amma fe'ii ta'u Oromiyaa guddattu kan jibbuun jiru. Nuni abbaa duulaafaa deeggarre waan ta'e osoo hin taane abashoota yeroo sana Oromiyaaf misooma Oromiyaaf hin buufannu jedhan sana buufachuu qabu. Yoo Oromiyaaf hin buufatan ta'e misooma Oromiyaaf hin buufatan ta'e Oromiyaa gadhiisanii bahuu qabu. Ka jedhuuni carraa sanatti fayyadamnee miseensotuma OPDO dargaggoota OPDO yuunivarsiitii keessa jiranii itti sochoosaa turre itti dhiibaa turre jechuudha. Fuuldura baanee otoo hin taane isaaniitiin akka nuti miseensa dhaabaa ta'e nun beekan abaa'oo akka nuti taane nun beekan dargaggoonni kuni isaaniitiin Oromiyaa keessatti miindaa isaanii irra hin kutan taana warra bashaa kuni gaaffiin kun warra yeroo baay'ee warra sadiirraa dhiyaatee hin buufannu ka jedhu Oromiyaa gadhiisanii bahuu qabu. Isa kanaaf irratti hojjechuu qabdu jennee dargaggoota hedduu itti dhiibbaa goone jechuudha. Misooma Oromiyaa gateetti namni jibbu hin jiru. Inni suni warraaqsa keenya akka nuti dhoosnuuf taate nuu ta'a jenneeti malee waan sana guutummaa guutuutti waan abbaan duulaafa misoomaaf oolchuu jennee illee miti jechuudha. Qabsoo keenya sochoosuuf tooftaa fayyadamtu keessa tokko waan ta'eef. Gaafa isaan dhufan waliin argine abbaa duulaafaa wajjin wal argitanii jechuun dhimmoota kana irratti dargaggoota waan kana qindeessan wajjin. Ani carraa argadhee hin gaafannee injiinar Girmaan gaafatee ture carraa galma keessatti namoota waan sana qopheessanii Oromiyaan misoomuu qabdi carraa kanaan immoo Oromiyaan guddachuu qabdi hunduu buufachuu qaba. Biyya keenyarraa nyaachaa biyya keenyarraa saama Oromiyaa misooma isheef hin hojjennu jechuun hin ta'u. Kanaaf irree tokkoon kaanee deeggarra waan kana ka jedhu tokko yaada deeggarsaa fi akkaataa deemsaa gaaffii achirratti kaaseeran illee waanuma sanaan ala ani carraa argadhee hin gaafanne sitti hin dubbannes. Isa booda qunnamtiin warra mootummaa wajjin jiraachuuf dhiisuusaa akkamitti adda baasuu dandeenya? Kan inni gaafate galma keessattidha. Qofaatti miti. Galma keessatti carraan laatameeti harkaani gaggaafatama malee qofaatti adda bahee miti. Wanti gaafas gaafatame jechuudha. Galma keessatti gaafate misooma Oromiyaaf akkasitti ta'uu qaba ka jedhu gaafate malee qofaatti hin gaafanne. Waan akka kanaa immoo yeroo sanatti injiinar Girmaan haga yuunivarsiitii keessa jirrutti yuunivarsiitiin ala yoo hojii dirqama hojiif ta'e malee taatee addaa qaamota mootummaa faana hin qabu jechuudha. Amma erga qeerroo bilisummaa Oromoo kana ijaartanii booda haga mana hidhaa seentanitti hojiilee qabatamaa kana hojjenne jettanii himtan jira? Egaa akkuma siin jedhee propoozaala dhaabaaf ergine kana dhaabni irratti gulaalee nu erge akkamiin dhoosna ka jedhu irratti Oromiyaa keessatti wantoonni aadaa duudhaa safuu keenya qabatee wantoonni biyyoota Arabaa kana keessa ta'ani Oromiyaatti akkamiin finna. Fakkeenyaaf akka guutummaatti sukkaarri yeroos baay'ee maqaa abbaa isaa'ee kana beekta. Sukkaarri qotee bulaaf hin ta'u baay'ee qaalaa ture. Xaagatiin xaa'oo humnaa olitti ture. Isa kanaan qotee bulaa dammaqsachuu dandeenya. Jenneeti dhaabaaf kaafanneeti dhaabni waan kana irratti Oromiyaa irraatti walitti bahaatii mari'achuu dandeessu ka jedhu nu akeeke. Isa kana eeyyee jennee dhaabni deeggarsa maallaqaa nuuf taasise. Deeggarsa maallaqaa nuuf taasiseenii 2011 baatii guraan dhalaana fakkaata yeroo sana boqonnaa semisteeraati waan ta'eef barattootaaf waliif eerreeti yuunivarsiitii adda addaa irraa boqonnaa semisteeraa irratti Finfinnee irratti akka wal arginu goone jechuudha. Tumsa maallaqa dhaabni nu taasiseeni isa kana irratti anatu dursee dhufee Finfinnee haala mijeesse bakka itti wal geenyu qo'adheeni barattoota an dursee kamisa dhufe kamisa Finfinnee dhufeeni jimaata Finfinnee keessa ooleen barattoonni otoo dhufiin bakka itti walgahii sana gaggeessuu dandeenyu tooftaa kamiin gaggeeffachuu dandeenyu erga jedhee qoradhee booda barattoota dhufan simadheen hoteela isaanii bulanii barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraati bakka qophaa'eef sanatti waltajjii sana akka gaggeessinu ta'ee jechuudha. Waltajjii sana anaa fi Alamaayyoo Raggaasaa yookiin Gadaa jedhu yuunivarsiitii Hawaasaa irraa dhufe kan gaggeessu. Injiinar Girmaan itti barfateeyyuu guyyaa halkan yuunivarsiitii Haramaayaa halkan deemaa turta waan ta'eef waltajjii sana akkuma jalqabeen dhufe inni jalqabne irra irratti seenee Oliyaad Baqqalaa faana yuunivarsiitii Haramaayaa irraa dhufanii yeroo sanatti waltajjii sana haala jiruun marii bal'aa gaggeessineeti
wantoota ta'uu qabu Oromiyaa irratti yeroo amma boqonnaadha barattootatti maal himuu qabna akkam ta'uu qaba sochiin keenya akkamittis deemuu qaba barattoota haaskuulitti maal ta'uu qaba maal gadi fageessine qabsoo karaa nagaa kana akkamiin lafa fudhachiisnee Oromiyaa kana warraaqsa akka Ijipti kana gochuu qabna dargaggoonni Oromoo kun dura bu'uu qabna baqachuu hin qabnu kajeewwan irratti mari'annee walii gallee dirqama sana fudhannee gargar baanee gara yuunivarsiitii keenyaatti deebinee hojii kana akka hojjennu ta'e jechuudha. Egaa hojii yeroo gaafa yuunivarsiitiitti gad deebinu immoo hojiilee maaltu dhaabaaf waan kana gabaasne waan irratti geenyu waan mari'anne qabxiilee ijoo mari'anne sana dhaabaaf gabaasne dhaabni achi keessa dhaabateeti gulaallii isaa deebisee nuuf erga sanas nuuf ergeera itti bahinsa isaa maal gochuu qabna akkamitti dhoosna maaltu ta'uu qaba fuuldura ba'uu qaba uf kennuu qabna baqachuu hin qabnu maaliif qabsoo Oromoo keessatti maaltu namni tokko qabsoo keessatti waa hidhamuu barbaada hin baqatee bada nuni akka hidhamnu ni beekna hidhamuu miti akka duunu ni beekna ani qabamuu koo dura torbee lama yuunivarsiitii Haramaayaa dhufanii maqoo karaa sochii tokko dura yoo nu hin qabamin dura duubatti deebisee garee fi Addis Ababa inda Baagdaad jedhaman dookumentariin irratti hojjetame qabamee ture. Egaa gaafa taateen tokko qabamu taatee sanaa waa baay'ee sakatta'u waan ta'eef egaa biyyaadha waan ta'eef caasaa sanaa wal qabatanii yuunivarsiitii taatee yuunivarsiitota kanas sakatta'uuf barattoota maqaa argatan dhufanii dachaasaa jedhan dachaasaatiin baay'een beekamu dachaasaa mitiin jedheeni. Maqaa abbaa kan qabanii dhufanii Haramaayaa yuunivarsiitiin jiru Jimmaa yuunivarsiitiidha jira jedhanii deemanii namoota akka gaafatan qabu warra akka Girmaa fa'aa namoota hedduu qabanii gorsanii deebi'an sochiin as keessatti gootan of eeggada. San booda otoo nuti kanaan jirru taatee guyyaa 2 yookiin 3 keessatti namoota 70 wayitu qabame. Yoo dhageessee beektate garee 69 ka jedhamu jira. Isaan sunis nu dursa qabamani nuni garuu qabamani jennee ammas hin dhaabne numa dhageenya baay'ina isaanii akkas qabamu waan nuti waan diinni numa si qaba waan ta'eef jechuudha garuu qabsoon keenya itti fufuu qaba ka jedhu hundee egaa gaafa namni qabamu kallattiitiinis ta'u al kallattiitiin numa si dhaachuu danda'a. Eenyu fa'aadha 69 kun namoota hidhamanii yeroo sana turan keessa namoonni yaadatu jira. Namoota baay'eedha kana siin jechuun danda'u amma galmee Tashaalee Bakkalchaa jedhamuun beekamu. Amma dirree qabsoo kan hidhannootiin qabsoo gaggeessan jiru isaan keessaa hedduuni kanneen immoo jireenya mataa isaanii jiraatanis jiru jechuudha. Walitti dhufanii qabamanii iddoo adda addaa irraa qabamanii. Isaan akkamitti qabamanii caasaa keessan turanii? Caasaa keenyan turre. Isaan qabamuun warri Addis Ababa inda Baagdaad kun qabamuuni tiikti humni riphee suni akkati akka uf sakatta'ee hordofuusa taasisa. Nunis yeroo kana sochii gochaa jirra waan ta'eef sochii mormii gaggeessuuf jirra waan ta'eef tarii gara isaa hordoffiitti nu galche waan kunaan jechuudha. San booda nuti isas hin dhaabne inuma gaggeessina jennee yuunivarsiitii keessatti kanaaf jaarmiyaa kana warraaqsa mormii fincilaa eebila 15 2011 hin dhoosna ka jiru proposal qopheessine jechuudha. Yuunivarsiitii fi barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti dhoosuuf proposal qopheeffannee dhaabaaf galte. Guyyaa kanarra kan oolee fi immoo guyyaan kun guyyaa goototaati. Guyyaa seena qabeessa waan ta'eef dargaggoonni Oromoo guyyaa kanarratti hiriira mormii gaggeessuu qabu ka jedhuuni barruulee adda addaa facaasne jechuudha. Barruulee kun walgahii isa Finfinnee kana yookiin isa booda? Isa booda ji'a tokko jechuudha. Walgahiin Finfinnee baatii Guraandhalaa keessa. Baatii Guraandhaloota jalqabaa keessa. Kuni kan nuti qabamne aniyyuu eebila 4 qabame. Kuni ji'a tokkoof torbee 2 torbee 3 booda jechuudha. Kan hojii guddaa hojjenne anu eebila keessan qaba eebila 4 qaba eebila 15 warraaqsa dhoosna jenneeti proposal waraqatoota anu Haramaayaa irraa ka'een Adaamaa kanarratti Harargee keessa deeme Adaamaa kanarra dhufee Finfinnee Bishooftuu kana keessa deeme warraaqsota adda addaaf as gara Ambooto gara Wallagga Asoosaatti toon deemaa jiru warraaqsuma kana facaasutti Ambootti qabame jechuudha. Taatee sana haga sana yeroo sana goonu humna nu eegurree ijaarrannee turre. Keessumaa Adaamaa irratti na yaadadha humnoota hiriira keenya yoo dho'e eeganii dargaggoota humna poolisootaa keessaati caasaalli sandaafaa kanaa fi Adaamaa kanatti baay'ee qabna turre. Adaamaa gaafan ga'u isaan faana mari'adheen hiriira kana akkamiin akka nuutiksan namoota keenyatti akka dhukaane akka godhanii isaan faana illee mari'adheen ture. Yeroo sana kan dargaggoota irratti yookiin immoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoof taasifamu kana keessatti kan danqaa ture humnoota nageenyaa mootummaa keessa warra turanidha. Sun poolisoota jechuudha gaba biraatiin. Akkamitti poolisoota keessatti nama ijaartanii isaan akka isaan nageenya keessan eegan gochuu dandeessa? In ijaarta diinnis akkuma si keessatti ijaarratu diina keessattis nama ijaarta.
qaamni hidhate yookiin qaamni poolisii Oromiyaa ta'e hundinuu sirna sana tiksuuf miti. Kanaaf warraaqsi kun yoo dhohe isin irraa nuu eega haga dandee miidhaa akka hin qaqqabsiisne akka humna dafee dhaqqabaa kana jedhamaniiti akka paatrooliitiin jiru baay'een isaanii gara Awaash kanarra Adaamaa kanarra socho'u ture. Kanaaf isin nu miidhina dargaggoota miidhina akka senneeti odeessaaf isaan ijaarranne jechuudha. Bu'aa isinii buusan qabu saaxilamuu keessaniif immoo sababan ta'anii? Takkaa hin taane isaan waan waliin qabamne keessatti illee hin dheeramnes hin dhufnes nummiines anis nun gaafannes hin beekamne ciitiin sunan isaanii. Isaantu sin dheere yoo ta'e jechuudha. Hin dheerre nin beeka ergasii boodas waliin hojjedhe istiin naa'oo namoonni sun numa jiru hogganoota mootummaa keessa ta'anii illee numa jiru poolisii mataan inni kaan hojii sana gadhiisan hojii dhuunfaa keessa dalagu ni jira caasaa misee harragaa akka keessatti hojjetu deeggaraa ta'anii numa jiraatu baay'een isaanii inni kaan jireenya dhuunfaa isaanii jiraata jechuudha. Walgahii Goojjan Barandaa sana galma keessatti moo mana nama dhuunfaatti moo akkamitti qopheessuu dandeessan? Eessatti qopheessitan? Walgahii Goojjan Barandaa hoteela keessatti gaggeessine. Egaa Goojjan nuni Finfinnee kan filanne tokko biyya sabaaf sablammootaati hin beekamtu carraan saaxilamuu keenyaa dhiphaadha ka jedhudha. Naannoo Oromoon jirurraa fagaanneetidha. Achitti kan goone lammaffaa immoo maal goone akkamitti mana nama dhuunfaa ta'e namni sun qabamuu danda'a booda miidhaan ragaa ka jedhuunidha anumatu qo'ate san booda hoteelan godhadhe hoteela kanatti maalin godhe nama wallole jira nama maatiitu wallole ni araarsinaa hin jedheeni akkamitti nama meeqa taatu nama 10 akkas taana nama wallole jira araarfachuufidha hin jedheeni haayaa jedhee namtichi abbaan hoteelaa kanaaf kilaasii kanatti nama nuun gashiiniin jedhee kilaasii bal'aadha homaan jedhu waanidha san booda akkamitti akka araarsinu nuni Harargeerraa dhufne nama araarsuuf iddoo biraatiif nama walloleeti gumaa walirraa baafachuufidha jedhee akka nama jimaa qaamutti jimaa binneeti araara sanaaf fakkeessuuf mana sana keessatti wal geenye. Kan si ajaa'ibu baay'ina namoota keenyaa arganii illee rifatanii nama amma kana ta'u baay'achuu beekee siniif hin eeyyamu ture nan jedhe abbaan hoteelaa sun jechuudha. Lakkee namni dhaga'uumaa fi waan araara kanaa furachuumaaf waan ta'eef jennee haala sanaan gaggeeffannee turtii keenya xumuran milkii maan xumurree. Hagam turtan sa'aatii meeqa turtan galma sana keessa hoteela sana keessa? Baay'ee turre yoo xiqqaate turtii sa'aatii 4-5 laaqanumaaf baane ganaman jalqabne naannoo sa'aatii 2 akkas hin jalqabne achuma laaqanuma nyaannee mafacaane naannoo 7-8 akkas irratti jechuudha. Yeroo sana keessa sochiin humnoota tikaa wayyaanee kun baay'ee lafa qabataadha jechuun immoo baay'ee dhimma tikaa hojjechuu irratti baay'ee cimoodha jedhama yeroo sana. Hordoffii cimaas ni taasisu. Magaalaa Finfinnee walakkaatti namoota yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa walitti qabdanii galma keessatti yookiin immoo hoteela keessatti walgahii sana gaggeessuu fi akkamitti hamilee godhatanii akkamitti waan sana murteessuu fi akkamitti dandeessanii ni saaxilamna jettanii yaaddoon qabdan immoo waan ofitti amantan kan biraa jira. Maal jetti beektaa Habashaan daffaarinaa ciisuma wucaa xaam jetti. Yoo ejjennoo keef kaayyoo keef wareegama dhufu nan fudhadhe itti dhiibde sodaa malee wanti hin taane hin jiru miidhamuu dandeessa. Wanti jalqaba sii dheere jira. Humni kun humna haaraadha, humna hin saaxilamnedha, humna hin beekamnedha. Osoo humna beekamu duraan ta'ee hordoffiin irra jira. Humna hin beekamne fuuldura bahee qabsoo kana keessatti hidhamee hin beeku baay'een isaanii hagam beekutti waa'ee qabsoo kanaatiin fuuldura bahanii mul'atanii hin beekan. Kanaaf hordoffiin nu harkan turre. Humna haaraa caasaan qeerroo kun isa kanaan itti milkaa'e jalqaba. Isa kana yeroo goone egaa humna hin beekamnedha namni hordoffii namoota shaanxaa fa'aa qabatee jira barattoonni. Aniyyuu isa shaanxaa qabatanii fa'aa dhufuu hin qabdaniin jedheeni shaanxaa qabachuun sun immoo nu fayyada gar tokkommoo. Maaliif akka fagoorraa dhufnee araara sanaaf teenyu fakkaate warra hoteelaa sanaafi gamoo irra keessadha. Irra keessa teenyee jechuudha. Milkii sodaan tokko nu keessan turre wanti sodaannes hin jiru icciitiin saaxilama jennee nu keessattuun uumamne maaliif wanti nuti gaggeessuuf jiru warraaqsa karaa nagaati yoo ta'u qabamnes nuni mormiin nuti gaggeessinu qabeenyaa namaan tuqnu sabaaf sablammiin tuqnu amantii namaan tuqnu saboota Oromiyaa keessa jiran ofitti qabannee akkamiin warraaqsa dhoosuu dandeenya karaa nagaa namni nu keessa seentee galtoonni humna hidhateen akka nu warraaqsa kana keessatti hin hirmaanne irratti hojjechaa turre jechuudha. Inni kun yoomi qabamnus miidhaa keenya salphisa ka jedhu marii keenya irra ture. Istiraatejii tarsiimoo qabsoo keenyaas ture jechuudha. Namoota kaleessa dirree aqanii leenji'anii dhufan humnoota hidhatan faana tuttuqqii qabanii of keessatti hin hammachiisne nuti. Inni sun akka milkoonu nuu ta'e jechuudha. Yeroo kana goonogaa
nun akka qabamnu beekna hin qabamna jenne hin duuna iyyuu jenne carraan biyya ollaatti baqachuu nuuf eeramee ture hin baqannu wareegamna dura baanee ma jenneeti wantoota ta'uu qaba. Pilaan A pilaan B aga pilaan C keenya ture yoo nuyi qabamne pilaan B'n akka itti fufee hojjetu hojiisan pilaan C'n akka itti fufee hojjetu qabsa. Dhaabaa wanta ijaarsaa imeeliitiin maqaa namootaa kontaaktii dhaabaa erginaa fi nuni saaxilamuun illee nuni hidhamuun keenya waan nuti yaadne waan yeroo sana karoorsine hin dhaabbanne jechuudha. Caasaan pilaan B'n sun itti fufee jechuudha. Quunnamtii dhaabaa qaba waan ta'eef dhaabni deebi'ee isaan sana egaa dhaabni fayyuma lafaa ka'e miti yeroo sanatti barruulee adda addaatiin of qorree of leenjisnee dubbisnee of gabbisneeti. Dhaabni illee lafumaa ka'ee abaluu quunnamee jedhee otoo sii kennee hin quunnamu. Walgahii sana humnoonni tikaa wayyaanee yeroo sana biran geenye yookiin immoo hin beekan jechuu dandeenya? Hin beekne. Walgahii sana gaafa na qaban illee hin beekne. Anaani na qabanii Ambootti gaafa na qabe tika Saamu'eel Giddiisaa jedhamuun na qabe Ambootti. Ani Amboo ergama koo galgala yuunivarsiitii Amboo galgala xumuradheeni sa'aatii laaqana irratti dirqama tokko waan namoota hafenaa jira qonnaan bultoota baadiyyaa irraa dhufanii isaan faana xumurachuuf hin deema. Isaan faana wal beellame gara isaanii otoo hin deemu ufanii na qabanii. Gaafa na Saamu'eel Giddiisaa ergasiin baree yeroo meeqa hedduu wal argine waan ta'eef mana hidhaatti dhufee deddeebi'ee akkan isaan faana hojjedhuuf marroo ja'a ol na gaafateera jechuudha dhufe. Saamu'eel Giddiisaan na qabee Amboo irratti akka hin beekne akka waa tokko hin beekne isaan maalitti nu qabanii akka gaafa na qabanii jalqaba na qoratanii humna hidhatee magaalota Oromiyaa keessatti fincila warraaqsaa otoo hin taane karaa nagaa otoo hin taane hidhannooti waa dhodhoosuuf qophaa'etti nu gaafatan. Akkamitti isin irra ga'anii akkamitti si baranii si hordofanii si qaban? Haga ammaa isa kana hin barre dhugaa dubbachuu fi istiil qabamuu koof abaluudha kan hin jedhe maqaa dhaadhu hin qabu. Kanatu na qabsiise kan jiru hintiin haallaan. Carraa Saamu'eel Giddiisaa osoon argadhe amma akka hojii dhuunfaasaa hojjetu nan dhagaa akkamitti akka na qabuu danda'an nan gaafadha akka jiru hawwii kooti. Haga ammaa sababa karaa kanaa qabamte kan na jedhu hintiin haallaanne humni na qorate. Dura kee namni qabame jira walgahii sana keessatti namoota qooda fudhatan keessaa yookiin immoo caasaa keessan keessa warra turan keessaa dura kee namni qabame jira? Dura koo namni qabame hin jiru. Anumatu qabame ani gaafan qabamu na gaafatanii waan jedhanii waa hunda narraa dhabanii gaafa laalanii bilbila nan dhagaa Tigiriffaan haasaa nama tokkotu ijji koo hidhama. Erga na qoratee booda isaan kuni warra sanarraa addadha jedhee gabaasni oreedii kennameeraa fi isaan kun warra sanarraa addadha jedheen yeroo jedhu warra nu dura qabameerra tarii warra duraan CRA Addis Ababa hunda Baagdaa jedhamanii dookumentariin irratti hojjetame ta'uu danda'a warra 69 irra ta'uu danda'a hin beeku isaan kun warra sanarraa addadha jedhe. Kanuma jechuu sanan beeka eenyufa akka ta'e sin barre egaan ija Ambootii dhufee hagam Finfinnee ga'utti Finfinnee dhufuu koo sin beeku ija hidhamee man dhufee bakkan ture sin beeku qorannaa fi bakka ta'een ture guyyoota 16 oliif hin ture jechuudha. Guyyoota 16 kana haalota dhalma Oromoo irra qabsaa Oromoo yeroo qabamu irra ga'uun narra ga'e malee waan addaatti narra ga'e sin jiru. Haaluma ilma Oromoo gaafa qabamu irra ga'uun narra ga'e haala sanatti icciitiiwwan turanii argachuufis yaalii godhanii ankaraa koo wanti narratti yookiin tarii bilbilaan waan haasofte yookiin immoo amma namoonni baay'een waa'ee Girmaa Xurunaa kan isaan kaasanii namoota erga gara hojii kanaatti fidee booda qabsiisee dabarsee immoo humnoota kam wayyaaneef dabarsee kennaa kan jedhan kan isaan kaasan tarii yookiin bilbila keetii yookiin hordoffii bilbilaan haasoftuuni yookiin immoo tarii karama Girmaa kanaanii odeeffannoon kee humnoota tikaa bira ga'ee yoo qabamte ta'ee wanti shakkite jira. In shakkine karaa Girmaa maaliif hin shakkine bilbila kan hin jedhu siimii yeroos qarshii 15 moo 25 dha. Siimii suuqii irraa bitta turte. Harammayaa irraa gaafan ka'uu galgala siimiin duraan jiru gateen siimii haaraa bibbitadhee ka'e. Hin laanne Girmaaf iyyuu namootaaf imeeliitiin hin deemaa ture. Dhaaba keessaa imeeliin hin quunnama siimiin koo haaraa ture. Isaan iyyuu siimii koo gaafa qabatan gaafa na qaban bilbila hidhatanii turan bilbila koo dura argataniiru. Saamu'eel akkana bilbilli kee isa kana miti isa tokko isa dhaqattee naan jedhe siimii sana jechuudha. Akka bilbilli koo kennameeruu fi waa takka argeera irratti hubannoo jechuudha. Siimii koo sanaa nan qabne tarii icciitiin sun saaxilamee jechuu kan hin danda'anii akkaataatti na barantu naaf galuu baatullee namni qarshii nuu erge dhaabni fuudhee qarshii erge kallattiitiin dhaabni achii nuun ergine nama biyya keessaatti erge. Diinagdeen sun kan ittiin ijoo dargaggoonni Oromiyaa yuunivarsiitii adda addaa irraa ittiin walgahii dhufnuuf tiraanspoortiif nu ergame qarshii 10,000 isa sana namni asii nu erge nutti erge suni
nu saaxiluu danda'e ka jiru shakkii bifa qorannaarraa kan hin argee nama sana baasuun barbaanne. Maallaqni suni eenyu irratti ergame? Maallaqni walgahii sanaa suni amma Dirribsaa Daamtee yeroo darbee yeroo haasaa ture maallaqni sun karaa obboleessa kee Amsaaluu Wirtuudhaan gara dachaasaatti akka ergamedha kan inni kaasee haasaa ture. Maallaqni sun sirratti miti kan ergame? Asirratti maallaqni suni narrattis hin ergamne inni jalqabaa Oliyaad Baqqalaa irratti ergame. Biyyuma keessaa nama Alamaayyoo jedhamuutiin ergame. Dirribsaan eessaa akka obboleessa koo dhaheessan hin beeku. Tarii jedhameef jedhu jechuu danda'a. Maaliif Dirribsaan waa'ee caasaa kanaa waan beekullee hin qabu keessaa qoodan fudhanne. Icciitii caasaa jaarmiyaa dargaggootaa kanaa kallattiinis alkallattiinis qooda keessaan qabu amma qabamnee hidhamnetti. Namni kuni wayyaaneen maal si gooti walitti si qabdeeti hiiteeti garee tokko si gooti. Si galee himanni keenyis waliin fakkaatu shoror keessaa mahaa jedhamu malee Dirribsaan nu faana hidhata sin qabu. Maaliif akka haasa'uu barbaadees naaf hin galu waan qooda keessaa sin qabu icciitii jaarmiyaa sana tarii maalidha sochiin dargaggoonni yeroo sana gochaa turre suni humna dhokataadha siin jedheera humna fuulduratti bahee hin beekamnedha siin jedheera nuni maaliif quba hin qabaannee ani maaliif hin beekne aarii sanaan yoo ta'erraa kana fe inaaffaa sanaan yoo ta'erraa kana fe sochii dargaggootaa kana keessa qoodan qabu. Namoota nuti qabamne sochii dargaggootaa sana keessa turanii nama tokko hin beeku Dirribsaan gaafa qabamne. Manuma hidhaa keessatti wal barre ana dabalatee nama beeku hin jiru jechuudha. Obboleessa koosoo ta'e waan qooda qabu hin jiru sochii dargaggootaa ijaaramuu jaarmiyaa dargaggootaa keessatti Amsaaluu Wirtuu akka nama tokkootti akkuma miseensa dhaabaa tokkootti qooda qabaachuu danda'a isaa boodas isa duras seenaa fokkisaa sin qabu ani haaluuf miti seenaa dudduubeensaa fokkisaa hin qabu jechuudha. Inni garuu waaniif akka inni walitti fide naaf hin galle mana murtiitti sin dhaamne maqaansa wanti si ajaa'ibu himata keenya keessatti hogganni dhaabaa quunnamtii keenya qabu namni tokko maqaan dhaame. Isatti yoo adeebinuti walga'iima sanarratti walga'iima Gojjam Barandaa sanarratti Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akkasumallee Gaashuu Lammeessaa akka hirmaatan inumaayyuu Hayyudureen immoo kallattiidhaan iskaayippiidhaan yaada akkasii kennan yookiin immoo qajeelfama akkasii kennanii fi waa'ee maallaqaa sanas kanaa wajjin wal qabatee akka ka'edha kan Dirribsaan kan inni barreessee jiru sun xiqqoo waan sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa ture waan ta'eef haasaa guyyaa sana taasifame marii gaggeessitan sana keessatti Hayyudureen hirmaatanii qajeelfama isinii kennaniiru. Baay'ee gaariidha. Ani Dirribsaa fi waan kana yeroo inni maxxansu keessaan inbooksii godheef hin ture. Inbooksiin sun irra jira iskiriinshuut godhee maxxansuu hin danda'an ture garuu kana dogoggorteetta sirreeffadhu jedhee jechuudha. Gaafa jaarmiyaa qeerroo kana gaggeessinu an dhugaa dubbachuuf an akka dhuunfaatti dachaasan Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa ta'uu hin beeku. Qabsoon beeka eenyu akka hogganu hin beeku. Ani Leencoo Mafaa beekna nuti Galaasaa 2008 wanta achi dhaaba keessatti gargar ba'umsitu kuni ta'ee heddumina mana hidhaa keessatti odeeffadheen. An qabsooma beeka malee Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa maquma isaa hin beeku. Kanaaf qooda sirraan fudhannee namni achirratti iskaayippii miti. Eessaa fidda iskaayippii telee akka ammaa kana miidiyaan hawaasaa yookiin intarneetii aksasiin hin jiru bar. Ani mana hidhaa keessaa baheen bilbila tachii arge hin jiru. Bilbilli tachiidha jettu Nookiyaan akkas banamtu tokko turte. Imeelii ishee irratti fayyadamna yeroo lakkoomsa abbaa 13 irratti intarneetiin abbaa 13 keessa muraasa irratti gadhiifamee ture sarara tokko sararoota abbaa 13 irratti yeroo sana nama sarara abbaa 13 qaban bilbila sana nama ishee qabu barbaanne imeelii fayyadamna irraa kanaaf intarneetiin hin jiru akka ammaa kana bilbilli ittiin fayyadamtu hin jirtu. Hogganni dhaabaas kallattiin waltajjii sanarraa qooda fudhate sin turre bilbilaanis qooda fudhate sin jiru iskaayippiitiinis qooda fudhate hin jiru. Ta'i jedhamee hadheessi maqaa akkas godhi badii isaanii akkasitti maqaa jedhi ittiin beekamuuf waan haasa'uuf toote malee erga mana duubaan waan inni qabu hin beeku malee namoonni nu faana walgahii sana gaggeessan jiru carraa kanaani har'a garee keenya nama 22 turre keessa namni 2 biyya alaa jira namni 20 biyya keessa jira kan mootummaa keessa jiran jiru kan immoo qabsootti jiran jiru qabsoo yeroon sin jiru miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'anii kan immoo jireenya dhuunfaa isaanii jiraatu waltajjii Gojjam Barandaaras kanneen hirmaatan biyyuma keessa jiru. Isaan irraa adda baafachuu dandeessa. Maaliif anaa namni lama taanee miti. Duruun fadhee ija ashaboo ni qadhee sobuun yookiin dogoggora seenaa dhaloota dhaalchisuun maaliif akka ta'e anaaf hin galle. Waan hin jirre jira agoonne yoo nuyi balleessine balleessaan keenya rakkoon qabu. Nuni
har'a seenaa sana haasa'uuf qabsoon galman geenye gaafa qabsoon galma ga'e seenaan sun haasa'amuu danda'a dogoggora afaan dogoggorree irra yoo ta'e jechuudha garuu qooda irraan Amma asirratti Girmaan mana murtii irratti maqaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kana eeruudhaanii qajeelfama isaanirraa akka fudhatu. Waa'ee maallaqaa jalqaba kaasnes maallaqni obboleessa kee irratti akka ergamu Ayiduree fi Gaashuu akka mana qunnamaa isaanirraa qajeelfama akka fudhatu mana murtiitti dubbateera kan jedhu haasa'amaa ture. Ati immoo mana murtiittis Girmaan maqaa hoogganootaa hin kaasnee kan jedhu akkanitti kaaste. Yoo kaaseera ta'e Girmaan dhaabni silaa waan kana quba qaba. Yoo kaaseera ta'e maal rakkoo qaba maaliif falmii kaaseedha gaafiin kun. Yaada bareedaadha. Anis kanuma barra. Baay'ee waltajjiin Goojjan Barandaa waltajjii seenaati. Hojii guddaatu hojjetame. Haa saaxilamnu haa hidhamnu wareegama kaffalu wareegama xiqqoo kaffalle hidhaa wareegama miti inni qaamaa qalbii inni lubbuun dhabee jira. Ani waltajjii sana keessaa qooda fudhachuu gammaduun qaba. Ijoollee yeroo sana turanis gammadoodha. Wanta yaadame wanti karoorsame akka yaadametti deemeera. Yeroo barbaadametti adeemuu aduu qabsoo yeroo sana finiineera jechuudha. Maaliifi ani namoonni achirratti eeramanii dhoksuuf miti. Waan hin jirre waan irraa qooda fudhataniiru jechuun cubbuudha. Ani Hayidureen beeku Hayidureen qooda fudhateera waan jedhe maal otoo seenaatu hojjetame amma dirribsaan akka beektu ergasii deebi'anii waa haasaasaa keessatti ni dhagaye dargaggoonni sun waan hojjenneedhe otoo waan hojjenne ta'e fincillachii booda hin dhoowwe bila 15 akka barbaadametti dhowwaa dhiisu malee barruulee warraaqsaa Oromiyaa keessa akka maxxanu kan ta'e pilaanii gaafa jalqabaa baheen caasaaleen adda bilisummaa Oromoo adda addaa ofirraa fudhatanii ABC jedhanii warri pilaaniin diddiire warri duraa gaafa saaxilaman inni kan gara biyya ollaatti inni kan gara dirreetti inni kan immoo biyyuma keessa naanna'ee gaafa deemu hojii hojjetaniini. Maaliif quba hin qabaanne dhoo ta'e malee hojii guddaatu hojjetame hojii nama boonsudha. Qooda fudhattoonni yeroo sana kallattiitiinis alkallattiitiinis amma namoota muraasan achirratti argame namoonni muraasni kuni abbaa dhimmaa qofa miti isaan duuba miileena ture jechuudha. Caasaa hedduutu ture quba qabu waltajjii sana. Isaan sun warra seenaa hojjetedha jechuudha. Kanaafi namoonni otoo achirratti qooda hin fudhatiini qooda fudhateera jedhee seenaa kee yoon galmeesse homaa miti. Ani sanan maaliif waan hin turre hin jirre jiraa gootaa ka jedhu malee Hayidureen otoo dhaame Gaashuun otoo dhaame obboleessi koo Amsaaluu Wirtuu dhaame anaan waan badii hin qabane seenaatu hojjetamee darbe. Seenaa sana galma seenaa sanaatti jijjiiramoonni dhufe ergasii sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wallee warraaqsaa walleen adda addaa fincilaaf kaanii taatee masanaan dhaataan dhufedha jechuudha. Maaliif waan sun waan dho'edha. Namoonni kuni otoo gaafas irraa qooda fudhatanii gahee qabaatanii gahee leencaati. Garuu hin turre. Akka dhaabaattuu namumti quunnamtii an akka dhuunfa Gaashuun riippoortana nuu fudhata riippoortii nurraa fudhata gabaasasaaf dhiyeessine miseensa dhaaba hoogganoota dhaabachiif kenneeti nuuf dhufa deebi'ee erga gulaalamee barruulee adda addaa faana hoogganoonni dhaabaa akkasuma namoonni caasaa kana keessa ture caasaa sana keessa turanis akkasuma gaafadheera ergasii hoogganoota dhaabaa karaa biraa quunnaman qabu. Garuu qooda irraan fudhanne waltajjii sanarraas. Kan si ajaa'ibu obboleessi keedha akka obboleessi koo hin beeku yeroo sana Girmaan obboleessa koo yeroo sanas biyya ollaa jira barra biyya baga innama akkuma Ameerikaa jiru Ameerikaa taa'ee waan ergeefitti fakkaate. I don't know. Ani waan keessaan dhaamee fi siif agarsiisuu yookiin uummataaf ifa gochuu nan danda'a. Dogoggorteetta. Kanarra darbee immoo jaallan yeroo sana waliin turre qaamaan miidiyaatti affeerte isaan qophiidha. Bilbilaanis kallattiitiin as teenyee irraa fudhachuu dandeessa yaadota. Waan hin turreef malee yoo turame seenaan kee haasa'ame seenaa fokkisaas ta'u seenaa bareedaa homaa dhiibbaa hin qabaatu jechuudha. Waan hin turre waan hin ta'eef inni waan hin jirre maaf dhalootatti himtaa akka jedhuun gaafadhe malee otoo ture seenaa sana keessatti akkasitti qooda fudhatanii akka inni barreessan ta'u qooda fudhatanii waan gaariidha ture. Garuu qooda irraa hin qabaanne akka inni jedhe sanatti. Sochiin keessan kun saaxilamuu namoonni hidhamuu bifa adda addaatiin erga walgahii sana booda yeroo murtaa'e tokko booda namoonni hedduun akka qabamanii mana hidhaatti naqamanidha kana haasa'amu. Sochii namoonni keessan yookiin immoo caasaaleen keessan sun hidhamuu isaanii kana duuba Girmaa Xurunaan akka jirudha kan namoonni kaasanii haga ammaatti illee kan waan kun kan haasa'amu Girmaan caasaa sana namoota dabarsee tika wayyaaneef kennee namoonni hedduun qabamanii hidhamaniiru kan jedhu bal'ina waggoota darban kana hunda keessa haasa'amaa ture. Atis akka dhuunfaattis haa ta'u namoonni si wajjin jirtanii Girmaan humnoota tikaa mootummaa wayyaanee wajjin hojjechuu isaa kana hin beektan immoo yookiin immoo odeeffannoo sanaa hin qabdan immoo waan beekaa dhoksituuf immoo waan namoonni jedhan kanatu dogoggoradha yookiin immoo itti namantan.
Anaan girmaan nan qabsiisne garuu ragaan irratti baheera. Maaliif akka inni nan qabsiisne agarsiistuun hin jiru, akka inni na qabsiisera jedhee kan hin falmadhu yookiin irraa dubbadhu. Garuu ragaan irratti baheera. Mana murtiitti dhiyaatee namoota 12 irratti ragaa akka inni bahedha kan beekamu. Namoota 12 sana keessa atuu jirta. Mana murtii irratti dhiyaatee ragaa isin irratti ba'uunsaa sun isin qabsiisuusaa sanaaf immoo sababan ta'uu kan jedhu gaaffiin tokko. Kan warra kaan hin beeku. Ani gaafan guyyaa 16 bakka dukkanaa turee deebi'u caasaa waltajjii walgahiirra turre namoonni muraasni qabamanii maayikelaawii jiru. Maayikelaawii seenanii jiru jechuudha. Guyyaa 16 booda gaafana achittiin arge qabamuu isaanii. Akkamiin akka qabamanii isaanii dogoggoruma girmaa faana kominikeeshinii hojii nutti laate yeroo achi deemnu qabamne ka jedhu warreen dheeran jiru namni 2-3. Sanaan alatti an ofii koo waan nan qabsiisnee fi akkaataatti isaaniin qabsiise isaan odeeffatan irra gaarii yoo isaatu qabsiise. Garuu ragaa irratti dhufee nurra bahee nama 12 irratti wanti si ajaa'ibu ragaa keessatti amma waan sila dhoote jiraate si gaashuu si jaldaawudii si amsaalus dhaheera ka jedhu girmaan maqaa namaan dhoone. Maqaa miseensi dhaabaa guyyaa sana ragaa irratti dhahame nama har'a lubbuun jirtu Hiyoot Margaa yookiin lubbuu Kanaadaa jirti. Hiyoot Margaa maqaa achi keessatti girmaan dhahedha. Kanaan ala hogganni dhaabaa maqaa dhahameen jiru. Maali dargaggoota kana beektannaan eeyyee nan beekaa jedhe. Eessatti beektannaan ana jalatti hojjetu. Maal hojjettonnaan hiriira nagaa qabu bahuuf qophaa'aa jirra. Hiriira nagaa eenyurraa dirqama fudhattaniinnaan hogganoota dhaabaa warraa jedhe. Eenyu faafaan hojjettannaan annan qindeessa nan hoggana dachaa sana jalatti barreessaa kootii jedhe. Hogganoota dhaabaa jechuun isaanuma ta'uu hin danda'u ree? Maqaan dhoone. Hogganni dhaabaa hedduudha. Qondaala dhaabaas hoggana ta'uu danda'a. Yeroo sanatti hin beeknu eenyu gahee akka qabuyyuu biyyoota ollaa kana keessaa miseensota shanee gumiif gumii sabaa waan beeknu hin qabnu. Kanaaf hoggana dhaabaa jedhe. Maallaqni isin ergame eeyyee karaa eenyu isin ergame caatoo nama jedhamutu karaa jajjabee sabaa nu ergeedha. Amma maqaa nama dhahee hin qabu. As keessaa eenyuun beekta gaafa jedhamu namoota muraasa kaaseeti warra kaan dachaasaatu beekaa jedhe. Dachaasaatu ijaaree dachaasaatu beekaa. Maal gochiif ijaartaniin hiriira nagaa bahuuf. Maal mormitu naan hiriira nagaa mormii karaa nagaa karaa seera qabeessaa qabeenyaa namaa han ummataa han mootummaa toon tuqin. Qaama hidhannoo qabu toon hidhannoo guutuu toon qabaatin nagaa qofaan hiriira mormii gaggeessuuf deemna mootummaa irratti. Kuni yakkaareennaan yakka miti jedhe. Innaa maaliif hidharee maal kaayyoo abaa waan galma geessuuf hiriira sana qopheessinuuf qofa hidhamne malee yakka miti. Anatu qindeessa anatu fitti fira dachaasaan barreessaa kooti. Kanaaf immoo itti hojjechuu fi hoggana dhaabaarraa dirqama fudhannee hojjechaa jirra jedhe. Tokkoof tokko kana kan inni kaa'e jechuudha. Qabeenya namaan tunnu dhagaan darbannu sabaaf sablammiintu qabeenya mootummaa han ummata amantiilee namaa hin tuqnu hin qaban karaa duudhaa Oromoo eegeen hiriira nagaa bahuuf qophiidha ka jedhu afaanuma isaatiin dubbate jechuudha. An sanarra dhaabbadhee gaafa balleessaadhaan ragaa ittisaa jedhanillee jechi girmaa xuruunaan ragaan irratti bahe ragaa ittisaa kootiin jedhan ragaa ittisaa ka biraan iyyeeffanne maaliif akkasitti otoo yakka ta'e isatu yakkamaadha hin hidhama ture jechisaa sun naniisisu otoo seerri jiraate heeraaf seeraan ilaalame qabeenyaa namaan tunnu dhagaan darbannu hammootummaa san ummataas naman tuqnu sabaaf sablammoota ofitti qabnee hiriira mormii cunqursaan ajjeechaan saamichi biyyaa ari'atamuun Oromoo irraa haa dhaabbatu. Qotee bulaan keenya dararamuun irraa haa dhaabbatu jennee hiriira nagaa gaggeessuu yakka miti kana dubbaten. Kanaaf jecha kabiraa maaliin fidadhare innoo dachaasaa yakka gaggeessaa jiran jenne dirqama dhaabarraa fudhatee dhagaa darbachuuf nama miidhuuf hin jenne karaa nagaa qofa hiriira nagaa gaggeessuuf warraaqsa dhoosuuf jirra erga jedheeti ana miti yakkamaan isadha yakkamaadha nama jechisee isa ture. Kanaaf jechisaa suni akka ragaa ittisaatti naafaa dhiyaatu jedheen sanumaan hin xumure. Inni eessaa dhufee ragaa isin irratti bahe? Yeroo sana inni eessaa dhufte gaafa jedhu mana hidhaarraan dhufeedha. Amma mana hidhaarraa dhufte gaafa jedhamee gaafatu eeyyee manuma hidhaarraan dhufee jedhe. Kana jechuusaa galmee seenaatu jira waraqaan jira waraqaan mana murtii har'a fuula 400 fooyidaan ni jira. Dokumentii dhaabaa keessa jira taa'ee rikeerdi ta'e namoota dhuunfaa harkas jira. Waan hin haaraan sittaasa'u waan gareen keenya yeroo sana beekan waan ani itti dabaluu irraa hir'isu miti waan waraqanni qabatee jiru chaappaan mana murtii kan irra jiru isa sanan si dhugaa ba'aa jira jechuudha. Waan jiru sitti manga himanni keessan wal fakkaata jechuun isadha hoogganaan keessan garuu inni si wajjin hin jiru mana hidhaa sana keessa mana hidhaa jira jennee amanuu dandeenya yoo dhuguma mana hidhaa jiraate
Hoogganaan keessan sun maaliif si wajjin hidhamu Girmaan? Akkastuu jira gaa. Yeroo baay'ee taateen ture wayyaaneen gaafa namoota ragaa sirratti bahanii iddoo biraattiiti si biratti niitu. Namoota ragaaf qopheeffattu iddoo biraa keesseeti hin gadhiistus. Yoo gadhiiste na jalaa baduu jettiin. Amansiifatteeti ufuma bira keesseeti gaafa ragaa baastu sirratti ragaa bahanii bahu. Fakkeenya tokko si fudhadhe mucaa Abdii Darajjee jedhamu caasaa keenya ture. Ragaa baata jedhanii qopheeffatanii gaafa dhuma dachaasaa irratti baata ragaa gaafa jedhan dachaasaa irratti hin bahu nan du'a maleedha. Galgala fidanii himatan nu faana bananii himatan irratti bananii nu faana himatan jechuudha. Nama diduu akkas kanaaf qofaatti jechuudha iddoo biraatti hidhaa turaniiti dachaasaa irratti gaafa jedhan hin bahu gaafa jedhu fidanii nu faana hidhan jechuudha. Isaan isarratti isaatiin hin jalqabne waan kun. Namoota isa qofa miti gaafas kan dhufe. An akka Biraanuu Barsiisaa fa'aa biyyaa eenyu jedhama mucaa as gara Tulluu Boolloo tokko yuunivarsiitii Haramaayaa warra turre jechuudha. Girmaan irratti akka bahee kana ta'uun ta'an isaan immoo dachaasaan fincila gaggeessuuf waraqaa raabsuuf akkas jedhanii natti otoo nan beeku of baasuuf jecha waan hin taane irratti bahanii bahan jechuudha. Isaan kun hunduu manuma hidhaa irraa dhufanii gaafa sana. Manuma hidhaa irraa dhufaniiti nama torba ragaa nama torba abbaan alangaan irratti xiyyeeffate keessaati namni sadii yuunivarsiitii Haramaayaa irraa dhufeen irratti bahee Girmaan irratti hin baane akka otoo ta'e akkamaan isa ture warri kaan garuu dhiibanii mayyakana godhanii bahanii isumaan irratti murtaa'e jechuudha. Hidhaamarraa dhufaniiti gaafasuma ragaan irratti bahaniiti gadhiifaman jechuudha. Ji'a sadii manuma hidhaa turan jechuudha isaanillee akkuma keenya. Amma gaa caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo humna tikaa wayyaaneetiin butamuunsaa dhugaa moo soba? Amma ani dhugaadha soba yeroo sanatti erga sanaa ta'ee booda waan quba hin qabne mana hidhaan jira waan ta'eef haga gaafa sanaatti hin butamne hojiilee hojjenne deemsa hojjenne hojii hojjettu keessatti hidhamuu miti ajjeefamuun jira. Qaamaa irrattuun jira dhabamuun jira achi buuteen jechuudha. Kanaaf haga gaafa hidhamneetti hin butamne namni shakkamaa hin qabamu gaafa qabamu wantoota adda addaa saaxilama. Namni lafa nan beekan hin beekuun sarara tokko nan beekan kitaaba tokkodha. Anumti kun yoo waan hunda hin beeku jedhe malee beeka jennaan wanta hundumaa beektaa dhuma dhufa gaaffiin sitti dhufa. Nan beeka achiin abaluun achiin beeka abaluun achiin beekatti wantoonni baay'een saaxilamuu danda'u. Hagan gaafa hidhameetti caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo sana ture hin saaxilamne yookiin humna tikaan hin butamne. Ergan hidhamee booda wanta ture keessaa qooda hin qabu waan ta'eef sochii sana hin beeku irraa dubbachuuf illee. Jawaar Mohaammed qeerroo bilisummaa Oromoo butuu irratti yookiin immoo gama miseensota adda bilisummaa Oromootiin dhimma kana irratti komiin irratti ka'u irratti deebii yommuu kennu qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti akka amanu barreessee ture. Tooftaa sanaa irraa jijjiirsisuudhaan qabsoo hidhannoo sanarraa jijjiirsisuuf yaalii gochaa akka ture fa barreeffama sana keessatti ibseera. Tooftaa sana akkamitti filattan? Egaa nuti tooftaa sana kan fudhanne tooftaa qabsoo karaa nagaataan keenya hidhannoo keessatti takka dabaalame hin qabnu. Tarsiimu sana keessa hin jiru. Kana immoo kan fudhanne sochii biyyoota Arabaatti biyya keenyatti finnaadha nuti. Waan argine muuxannoo achi jiru duudhaa fi safuu Oromoo eeggatee gara biyya keenyaatti finna akka jiru. Wanta amma Jawaar jedhe kana naaf haaraadha. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeessee hin qabu. Hidhachuuf karoora hin qabu. Wanti si ajaa'ibu nuti gaafa himatamnee qaallitti buunu hidhamtoota siyaasaa irraa addatti nu baasanii nuti. Maaliif kan keeziin isaanii addadha ka jedhu jechuudha. Keeziin keenya karaa nagaa qabsoon keenya karaa warreen dura hidhamaa turan irraa adda ture. Gaafa murtiin nutti muramuudha kana hidhamtoota faana walitti dabalan nuti. Namoonni 22 ergasiis namoonni ijoolleen amboo tokko namni 6 dhufanii nu duuba hidhamaa 300,000 akkas mooraa tokko keessa jiraatu keessa hidhamaan siyaasa nama 32 turre nuti. Mooraa sana keessa mooraa biraa garuu hidhamaa siyaasa Oromoo guute. Keezii nuti illee akka wal argine warra sana faana hin mari'anne godhame jechuudha. Nuni waan qabsoo hidhannoo faana sochiin dargaggoota waluun argu. Jawaarii gaafa nuti qabsoo itti gaggeessine biyya keessaaf biyya alaatti deddeebi'aa hoogganoota mootummaa quunnamaa achi hoogganoota abaa quunnamaa nama oduu deddeebisaa turedha. Kanaan ala sochii dargaggoonni gaggeessaa turan keessatti carraan taatee akka tasaatiin as bahe malee beekame malee nama sochii dargaggoota bu'uuresse hundeesse hin turre. Inniyyuu amaneera kana booda keessa akkamitti akka hate immoo ni beeka. Dargaggoota fuuldura dhaabbatee maaltu ture beektaa? Qabsoo keessatti akkuma diina keessatti nama ijaarrattu diinni si keessatti ijaarrattu kun beekamaadha eessatti numa uumama. Akkuma qabsoo keessatti namni si ganas jechuudha. Namoonni dhaaba keessa ta'anii nama dhuunfaaf hojjetan yookiin mootummaa sanaaf hojjetan
naamu akka naamusaa fi akka seera dhaabaattis gantummaadha. Namoota akkasitti fayyadaman dhaabni hin beeku namni suni faallaa dhaabaa kaayyoo abaa'oo ta'uu ni beekama. Namni suni dhaabni miseensonni isaa akka Jawaariin quunnamtii Jawaar akka hin qabne beeka. Jawaaris immoo miseensota abaa'oo yookiin dargaggoota jaarmiyaa abaa'oon ijaare kana jalaa baasuuf carraaqa. Namoonni beekamtii dhaabaa malee hojii dhaabaa icciitii dhaabaa isaaf erganii akka inni gadi baasee dubbatu akka inni irraa xiinxala kennu saaxilu godhanii seeraa fi sirna dhaabaa yookiin naamusa qeerroon ala waan ta'eef isaan akka kana wareegama as gidduutti kaffalamee fi aarsaa as gidduutti kaffalamee fi itti gaafatama seenaa jalaan ba'an. Amma dargaggoota gara bosonaatti isin geessinaa jechuudhaanii humna tikaa mootummaatiin qabsiisuu kan jedhu komiin hooggantoota qeerroo bilisummaa Oromoo kan irratti Girmaa dabalatee jechuudha. Kun immoo qabsoo hidhannootti akka amantan akeeka. Ani lama waa'ee Girmaa hagan gaafa hidhameetti irraa sii dubbadha. Yaadicha gaa oge. Yaadicha yoon sii dubbadhu tarsiimoo yookiin propoosaala nuti baafanne keessa hin jiru. Nuni namni qabsoon itti ulfaate gara biyya ollaatti baqachuu danda'a. Gara dirreetti bahuu danda'a. Garuu hidhannoo tokko otoo hin hidhatiin tooftaa fakkeenyaaf Harargee keessatti waan ittiin dammaqsituu fi waan Baalee Farsii keessatti uummata dammaqsitu tokko miti. Harargee keessatti uummanni baay'ee seeftineetiitiin jiraatu jira gara rimootii irra deemte. Anakee haga miidhagaa tolaa fadiis gara mul'ata deemeera ijaarsa hojiif hojjedheera. Caasaa kana yuunivarsiitii irraa bahee kiiloomeetira 60 ibbaaf wayii deemneera jechuudha. Yeroo kana uummata naannoo sana akkamiin sochoosuu dandeenya? Qorannoo mataa keenya qabna jechuudha. Gara Baalee Boorana gaafa deemtu uummata, gara Wallaggaa gaafa deemtu, gara Giddu Galeessaa gaafa deemtus uummata akkamittiin dammaqsita. Nuni tokkoof tokko uummata keessatti qabsoo karaa nagaa, mormii karaa nagaa fakkeenya biyyoota Arabaa kana dhoonee biyya keenya irratti abbaa biyyaa taane hiree keenya mirkaneeffanna. Sarbamsi mirga namootamaa haa dhabamu, dimokiraasiif walqixxummaan haa dhugoomu, eenyuufiyyuu ka jedhu malee saba tokko irratti xiyyeeffanne caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo hagam beekutti saba tokko irratti xiyyeeffate yookiin murna tokko irratti xiyyeeffate amantaa tokko irratti xiyyeeffate qabsoo gaggeessee hin qabu. Ofitti hammatee karaa duudhaa Oromoo ta'een hawwatee deemaa ture. Yeroo kana wantoota hedduun gufuun isa mudatan jiru. Gaggeessitoota qeerroo bilisummaa Oromoo ni beektotaa baay'ee isaanii carraa sanatti fayyadamaa turan. Qabsoo hidhannoo hin beekan. Angaratti rasaasni dhuka'uu hin beekamu. Osoom qabsoo hidhannootti amana yookiin immoo yeroo sanas qabsoo karaa nagaatti hin amanu ta'ee aqillee injii waraanaa fudhadhee dhufuu danda'a ture. Carraa biyya keessa taa'ee hidhachuu argachuuf jechuudha. Sana karoora keenyas hin turre. Naamusa irra deddeebiin barruun naamusa qeerroo jettu tokkollee akka kitaabaatti baatee biyya keessa faca'aa turte. Naamusa kanaan taliigameeti qabsoo karaa nagaa qofa. Hidhannoo footee waraanni jira. Waraana faana wal dhageettiitiin yeroo sanatti hoggana dhaabaa waraana bilisummaa Oromoo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo na fakkaata egaa yeroo sanatti Jaalabdii Raggaasaa jaarmiyaa qeerroo warra gaggeessu faana kominikeet goone akkamiin waraannii fi caasaan qeerroo wal quba qabaatee sochii dargaggeessi biyya keessatti godhuuni waraanni moggaarra jiru dhiibbaa gochuu akka danda'u illee isa sana faa wal tumsa malee akka tumsu godhame illee malee abadan humni qeerroo bilisummaa Oromoo haa hidhatu ka jedhu hin turre karoora isaa keessattis hagam beekuttis haga ammaatti otoon qabsoo hidhannootti amanne carraan hidhamuu hin jiru. Nuni erga gaafa saaxilamtan yoo biyya ollaatti baqachuu barbaadan achiin bahuu dandeessu. Yoo akkasitti gara dirreetti bahuu dandeessu kan jedhamu ture jechuudha. Gaafa humni ulfaatu maaliif gaagaama hin baanu ka jedhu qabna ture. Irbuun irbaata miti. Irbaata keenya ol yoo duunes hin duuna jireenya qabsoo Oromootiin jireenya fooyyeffachuuf hin baanu hin baqannu jenneeti dinne malee biyyaa baqachuu dandeenya. Qabamuu hin danda'u nan baqachuu danda'a turse gaafa isaan harammaatti dhufanii barattoota tokko gaafatanii gorsan haree Jimmaa fa'aa deeman na dhabanii namoota fa'aa dhabanii nan saaxilameera jedhee biyyaa baqachuu danda'a. Hin goonu abadan qabsoo kana dura buunee eenyuun dura buusna ufuma keenya dura buuneeti nu haa hordofu dhaloonni jenneeti itti galle sanaaf hojjenne jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo kun si'a lama kan inni butame. Al tokko wayyaaniidhaan butame jedhama. Yeroo lammaffaaf immoo Jawaar Mohammediin kan inni butame. Caasaa keessan kana akkamitti ittisuu dadhabdanii harka qaama biraa akka inni seenu akkamitti ta'e. Jawaar caasaa kana butuusaa amaneera. Caasaa sun immoo humnoota tikaa wayyaaneetiin butamuusaa immoo haasaan adda addaa yookiin odeeffannoowwan Girmaa wajjin wal qabatanii ka'an ni jiru.
Akkamitti caasaa kana eegumsa gochuu dadhabdanii caasaan keessan yeroo lama harka qaama biraa akkamitti seenaadha gaaffii? Sirriidha. Qabsoo gaggeessitu keessatti tooftaalee adda addaatiin butama qabsoon. Akkumatti buttu hin butama. Akkumatti diina keessatti nama jaarrattu diinni si keessatti jaarrata. Karaa hedduu jaarrata. Tokko dantaatiin jaarrata. Qabeenya itti jala qabee ilmaan hiyyeessaa kana si waan jedhee ilmaan qotee bulaatti qabsoo Oromoo keessatti baay'ee kan aarsaa kaffalu. Kanaaf namoota baay'ee itti amantee gaafa qabsootti hin galle qabsootti gaafa galtu na wareegama areegamuu hin danda'a qaamaa hir'achuu hin danda'a qabeenyaan koo bittinnaa yookiin qabeenyaa dhabuu hin danda'a inni dhuma immoo aarsaan ati kaffaltu hidhamuu hin danda'a warreen kana amantee itti yoo galte of kennite kaayyoo sanaaf akeeka sanaaf dhaabbataadhaati. Kaayyoo sana akeeka sana tiksita jechuudha. Namoonni isa kana itti hin amanne gaafa harka diinaa bu'anii si jala deebi'uu danda'u. Walumaan hiriirtee si jala deebi'uu danda'u. Karaa biraa diinni karaa kam si'ata haalota adda addaa jira. Ta'e jedhee si keessatti ijaaree jechuudha. Hojii masaa jedhee sabboonaa fakkeessee si faana ijaaree qabsoo si faana kaffala. Yeroo nuti hidhamne nu faana hidhamee kan reebame tumame jira. Tikadha garuu. Nu faana hidhamee kan reebame jira. Ufanii hin beektaa waliin beekna ani si faanuma bula ofe tumame jedhee. Rukutamaa dhuguma hin kaffala gatii guddaa kaffala hojii sanaa fi reebame ofee si faana haasaa jechuudha. Akkasiin turee nan beektu isin akkas turtanii miti. Waan diinni itti haasofte ofee sitti haasaa jechuudha yoo hin eegganne. Namoota akkasiifaa jira. Lammaffaa karaa mootummaan yoo butu humna qaba. Miidiyaati karaa namoota humna maallaqaan bituu danda'a. Nama si keessatti ijaaruu danda'a. Bilbila keetiin, imeelii keetiin, teknooloojii adda addaa fayyadamee hojii faallaa isaa jiran yookiin sirna mootummaa irratti qabsaa'an jiran karaa kana fayyadamee butuu hordofuu danda'a. Inni kun yoo butame namootuma to'achuu qabu to'ata. Oddoo barbaadu to'ata haa hojjetan jira gaafa caasaa guddataa deemu si qaba si to'ata ati wal si nyaachisa jechuudha isaa booda. Garuu ta'e jedhan namoonni dhuunfaa kanneen akka Jawaar yoo fudhatte hini butane ta'an qabsoo Oromootti warra gufuu ta'anidha. Alaabaa Oromoo fuuldura qaba. Alaabaa wadhiiga ilmaan Oromoon ititee kalaqame ijaarame as ga'e fuuldura qaba. Qabsoo Oromootti warra gufuu ta'an. Qabsoo karaa nagaatti yoo amane osoo amanate kan saaf kan akkasa caasaama sana jabeessa malee ofii beekamuuf aarsaan taane kaffalchiisuu hin qabu ture. Dhibdeen achi keessatti dhumee namootatti qarshii ergee waan dhaabni karoorsate karaa namaa sana argaa namni caasaa dhaabaati dhaabni Jawaariin quunnamuu yookiin namoota dhuunfaa biraa quunnamuu namni kun hin beeku namni kun Jawaariin yookiin nama biraas quunnameetti ergaa waan akka odeessa qabutti namni kun Facebook irratti maxxansa jechuudha. Kuni warra dantaaf jiraatantu qabsoo kana gurgurataa jira jechuudha. Deemsa keessi saaxilu jechuudha. Isaan kuni heeraaf seera dhaabaati naamusa keessa gantummaa oliiti. Dhugaan siin jedha wareegamni as gidduutti ba'e ulfaataa miti. Har'a namoonni akkasii of baasaa himaa jiru namoonni tokko. Iddoo isaan dhaabbatanii jiran kana mataasaa har'a namoota baay'ee miidiyaa hawaasaa kanarratti miidiyaa irratti kaleessa miseensa ABO'n ture qabsaa'aan ture har'a garuu haalli qabsoo Oromoo naa ta'uu dideenyaan walaba ta'ee hin jiran hin sobu. Jaallannus zibbisuu iddoo isaan dhaabatan miseensa ta'uu haa dhiisani malee deeggaraa mootummaa ta'aniiti. Mootummaan diinaa yookiin waan jechaa jiru. Garuu maaf sobu maaf ittiin amanan jechuudha achi deemuu isaaniiyyuu. Waan hojjettutti itti amanta kaleessas akkasitti qabsoo nyaatani. Har'as kanatti qabsoo nyaataa jiru. Akkamitti sochii Jawaar sochii qeerroo keessatti taasisaa ture sana jijjiirama guddaa kan fide mootummaa wayyaanee akka inni aangoorraa ka'u gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jedhameeti kan beekamu. Akkamitti gufuu qabsoote jettee himuu dandeessa? Gufuu qabsooti kan siin jedhee Jawaari nama dhuunfaadha. Heeran qabu, seeran qabu kan ittiin talii gabuun qabu. Garuma jallatetti jallata, garuma deemetti deema. Asiini mootummaa hogganoota mootummaa olaanoo quunnama. Tikoota wayyaanee quunnama. Namni maaliif quunnamtee isa jedhu hin jiru. Waan itti ofitti amane hojjeta jechuudha. Caasaan tikaa tokko sin faana hojjedhaa jedhe yoo isa quunname gamma deema quunnama. Maaliin beekama? Maaliin beekta? Himataa ture deemaa ture wayyaanee keessaa nama quunnamne jedhaa ture inni dubbataa ture. Waan quunnamudha. Waan dhufee hogganoota OPDO ufee biyya keessa ufee achitti sirrii deemu quunnamaa ture keessaanis quunnamaa turedha. Namoota qabsoo Oromootti fakkeenya bira qabsoo Oromoo keessatti warra taphatanii warreen achi keessa turanii waan akka Lammaa Magarsaa caasaama qeerroo bilisummaa Oromootu qabsootti make. Qeerroo bilisummaa Oromootu irbuuseen Lammaa Magarsaa gara qabsoo jaarmiyaa qeerroo akka tumsee warraaqsa uummata akka ta'u godhe jechuudha. Akkamitti eenyutu godhe?
Yeroo sanatti anegaa mana hidhaa jiraadhusi seenaa sana quban qaba odeeffadhees beeka. Karuma injiinar Girmaa Xurunaa Lammaa Magarsaa akka irbuu seenee qabsoo qeerrootti fune Hayyee Duree Adda Bilisummaa Oromoo irraa waamichi ta'ee fi odeeffadheera. Isa kana caasaa maqeerroo bilisummaa Oromoo irraan odeeffadhee hoggana dhaabaa irree ta'uu baatu xalayaa sanas argeera na jalaa ammallee akka ragaasiifne na jalaa badeera yeroon dura hidhaatii baheen waan kana dubbiseen argee maal jedha xalayichi eessarra barreeffamee eenyuuf caasaa dargaggootaa irraa lammaaf barreeffame akka qabsoo isaanii tumsani. Kanaaf adda bilisummaa isa kanaaf yoo adda bilisummaa Oromoo caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo kana yoo tumse waan irsa balaaleffatu hadheeffatuun qabu sirna sana irratti malee nama dhuunfaa irratti kan jiru caasaan dargaggootaa kan lammaaf barreesse irraa argeera. Suni egaa lammaanii waan sana fudhatee irbuu seenee qabsootti makameera jettee amantaa? Irbuu seenuu isaa hin beeku akka seenee jedhan nan dhaga'e. Irbuu seenuu isaa ofii koo waan keessaa qoodan fudhannee fi garuu sochii dargaggootaa kanatti hirmaate mootummaa naannoo Oromiyaayyuu keessatti qooda fudhachiisee warraaqsa uummataatti hojjettoonni mootummaa haga humni hidhate poolisiin akka qabsoo gara uummataa goru kan godhe isadha. Maaliif abaa'oo qofaan gaggeessee qabsoo kanas hin geenye. Abaa'oon ni dhoose akka dhoof tarsiimoo diriirse caasaan dargaggeessaa kun immoo biyya keessatti qaama mootummaa keessaa ijaarrataa ofitti dabalaa deeme haga qondaalota haga hunduma qaama mootummaa keessaatti isaa kan ofitti hawwataa dhufe hoggansi mataarra jiru. Maaliif yeroo Muktaar Kadir aangorra ture qabsoo san ofitti hin dabalamne Muktaar Kadir gara uummataa aangorre. Uummata irratti waan inni dabarsaa ture ni beekna jechuudha. Namni kun garuu waan irbuu seeneef waan waadaa galeef akka jedhetti ta'uu baatus dhumarratti dhibdeen uumame gargar bahamus caasaa kana tumsee caasaa mootummaa keessatti namoonni sabboontonni uummataaf dubbatan akka as bahan godheera. Warraaqsa uummataa mormii uummataa kana akka dabaalan godheera jechuudha. Isa kanaaf tumsa godheera waan ta'eef beekamtiin illee isaan malu. Namoota akkasiisa qofatu hin taane baay'ee achi keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessa achi maqanii mootummaa keessa kan turanii mootummaa keessa ta'anii immoo qabsoo kana kan tumsanii as bahan baay'eedha jechuudha. Kanaaf akkas ta'e fakkeenyaaf yoo karaa injiinar Girmaas haa ta'u karaa nama biraas haa ta'u Lammaa Magarsaa xalayaan barreeffamee fi qabsoo Oromoo kana akka tumsu yookiin immoo caasaas ta'uu yoo baate qabsoo kana akka tumsu xalayaan barreeffamee fi ergamee fi innis immoo itti makameera yoo ta'e akkamitti Girmaan hidhamee mana hidhaa jira jedhama amma akkamitti Girmaan hidhamee mana hidhaa keessa akka turu akkamitti taasifame Lammaan maaliif Girmaan akka hidhamu taasise yeroo sana pirezidaantii ture waan ta'eef. Gaaffii bareedaadha. Gaaffii kanaa fi odeessa quubsaa qabu kan hin odeeffadhee yeroo sanatti hidhamuu Girmaatiin wal qabate maal godhe maaf mana murtiitti hin yaanne ka jedhu irraan gahe. Warraaqsi kun gara xumuraa gara goolabaatti gaafa ka'u sochiin Jawaar qeerroo butuuf godhu dura dhaabbate jechuudha Girmaan. Jawaar fuuldura. Jawaariif Girmaan wal fuuldura dhaabbachuun dhufe jechuudha. Gaaf fuuldura dhaabbatu Jawaar Mohaammed Girmaan akka diina ta'etti lallabuu qabe. Jawaaris Lammaan quunnama Girmaanis Lammaan quunnama. Hogganoonni mootummaa baay'een immoo Jawaariin quunnama yeroo sanatti akka odeeffannetti. San booda jijjiirama sana booda maaltu ta'uu qaba ka jedhu injiinar Girmaa fi Lammaan mari'atanii ka jedhu dhagaye. Kan marii sana irratti wanti dhagaye jijjiirama kana booda OPDO'n of jijjiirtee ABO'nis dhufee tokko ta'anii kaayyoo fi akeekni ABO Oromiyaa irratti diriiree lafa dhaabbachuu lafa qabachuu qaba. Ka jedhu tokkotti akka walii galamu Girmaan kaasa. Lammaan immoo maqaa jijjiirranna yeroo sana yaadatta ODP illee ta'anii turanii isa sana taana ka jedhu wal gidduu isaanii falmiin dhume. Yeroo kana caasaan ABO kun ufiyyuu iddoo 10 jira hin ta'u ka jedhu Jawaar kun Girmaa Lammaa kana faana komunikeetii kana jabeeffataa jechuudha. Yeroo kana maal godhu Lammaaf Girmaan hariiroon duraan qaban baay'ees ta'uu baatu harkifachaa yookiin ciccitaa dhufa jechuudha. Jawaar olola miidiyaatiin haga OMN'tti namoota dhuunfaatiin injiinar Girmaa irratti oofsisaa jechuudha. Kana gidduutti Lammaaf Girmaanis wal dhabdeen kun akka uumame nan dhagaye. Girmaan wal dhubdee Jawaar faana uumame Lammaa faana yeroo sana ABO'n ofiyyuu dhaabbatee lafa tokko dhaabbatee hin jiru iddoo tokko hin jiru caasaa duunsaa bibittinnee jira waan ta'eef mootummaa ta'uu hin danda'u. Ka jiru irratti walii galanii ABO'n dhufeema of bittinsee mootummaa kanatti galuu qaba yookiin immoo akka paartiitti galeema iyaachuu qaba ka jedhu irratti wal dhabdeen uumame akka Girmaan hidhamu ta'e ka jedhu odeessan dhagaye kun hagam nama itti dhiyoo yeroo sana ture irraan odeeffadhe garuu dhugummaa isaa kana siin jechuuf natti ulfaata.
Tole odeeffannoo kana qabannee Jawaar Mohammed waliinis yoo carraa turtii waliin qabaachuu yoo arganne gaaffii kana kaasnee akka qulqullaa'u ni taasisna jedheen abdadha. Jawaaris dhimma kana irratti yaada isaa akka nuuf gumaachuu nan amana nan abdadha. Gara gaaffii kan biraatti hin darbaati. Ati hidhaarraa yeroo baate warra jijjiiramaan bahedha moo murtii fixattee baate? Ani hidhaa jalqabaa hidhaa waggaa 8 xumuradhee man bahee xumuradhee bahee haalli yeroon ani bahee haala hammaataa ture 2016 baatii hagayyaa keessan bahee waraqaa eenyumaallee fudhannee yeroo sana 2016 ni yaadataa irreecha hora Bishooftuu irratti dhumaatii ta'e sana anu irreecha dhamee dhaqeen yeroo dhumaatiin sun raawwatu dhaabadheen ilaala. Waraqaa eenyummaan qabu garatti bakka dhudhabee Bishooftuu keessa guyyaa 3 bulee jechuudha. Mana namaallee dhokadhe reefuun hidhaatii ba'a oraantima ittiin mana hidhaatii baheen qaba. Haalli jiru yeroo sana waliin dhahaa ture sochiin dargaggootaa kun burjaajii ture. Anis waggaa amma kana hidhamee nama bahedha. Sochii kana quba hin qabu odeessasaa beekna malee eenyu maal akka hojjetu hin beeknu. Sochii kana keessa qooda hin fudhannee odeessuma funaanna haalli ta'uu gaafa diduu gaafan sun waan jiru gara biyya ollaatti ba'uuf yaadan qopheeffadhe. Sochii keessa illee hin turre hagam bahee keessatti ji'a 5 akkasin taa'e. Egaa jaallan hiriyoota koo faana toon qajeelu ammas na qabanii jechuudha. Maaliif biyyaa baataam? Wanti tokko hin jiru ammas deebi'een qabamee hidhamee jechuudha. Karaatti si qabanii? Karaatti na qabanii sochii sanaan wanti jedhanillee hin jiru. Egaa himata akkasumatti lafa kaa'uu hin jira miti himattee machisi kaa'u. Sanumaan na kaanii ammas immoo yeroo sana egaa yeroo mootummaan jijjiiramaa sun dhufe sanan bahee isaan immoo baatii 11 hidhame. Isa maaliin himatamte? Shororkeessummaa maaliin hidhame biyya ollaatti bahee mootummaa Itoophiyaa fonqolchuuf ka jedhumaan sanumaan shororkeessummaan simatti sanumaan himatame sanas. Yeroo ammaa kana maalirra jirtu sochiin caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo sun amma jalqaba akka duraa akka hin taanee fi ammallee sochiin akka jiru eerteetta. Yeroo ammaa kana hojiin hojjechaa jirtu maalidha? Egaa kaleessa hoggana dhaabaa faana halaalarra teesseeti kan walii dhaamtu. Hogganni dhaabaa akka biyyatti dhufee qabsoo biyyatti gaggeessu carraa kanaan akka biyya keessa galu yoo danda'e biyya akka dhuunfatudha. Har'a immoo biyya keessa wal keessa jirta. Hireen kaleessaa suni har'a yoo waan gaafachuu qabdu gaafatta. Dhaabichi har'a qabsoo karaa nagaatti jira. Qabsoo karaa nagaa keessatti jaarmiyaan dargaggootaa har'a qabsoo karaa nagaatti jira jechuudha. Qabsoo karaa nagaa keessatti immoo wantoota hedduutu hojjetama. Gaaffii gaafatta. Uummanni keenyi sababa gaafateef akka hin hidhamne, sababa gaafateef akka hin ajjeefamne, sababa gaafateef akka biyyaan ari'amne mirga isaa akka gaafatu har'a illee itti himaa jirra jechuudha. Kan itti himuuf akka kaleessaa hiriira waamuu wantoota adda addaa kana gochuun dhibuyyuu malee isa kana gochuutti jirra. Isa kana immoo wantoonni nu daangessan jiru akka kaleessaaf waraqaa facaasu heeraaf seera dhaabaa jalatti bullaa boordii filannootu nu hoggana heerri dhaabaa nu daangessa. Otoo gaafachuu dandeenyu yoo axxeerra waraqaa facaaste miseensi dhaabaa akkas facaase yoo jedhame dhaaba sanarratti wanta yakka ta'uu danda'a. Yakka ta'e irratti dhiyaachuu danda'a waan ta'eef heeraa fi seera mootummaa kan boordiin filannoo baasu sana waan hoogganamuuf dhaabichi sana nu danqee waanuma jiru garuu dargaggoota leenjisuu kaayyoo akeeka naamusa dhaaba naamusa qeerroo leenjisuu kana itti jirra jechuudha. As keessatti wanti hubachuu qabdu qeerroo jechuun isa namni kan hin fuune jechuu qofa miti. Qeerroo bilisummaa Oromoo ilaalchadha. Namoota fuudhan ta'uu danda'a. Namoota maatii baay'ee qaban ta'uu danda'a. Ilaalcha sana keessa warra jiru kaayyoof akeeka qeerroon bilisummaa Oromoo itti hirmaate sana galma ga'uuf itti ka'e sana warra keessaa qooda fudhachuuf itti amane keessatti argamu jechuudha malee dargaggoota hin fuune daa'immoota ol guddatan jechuu keenya miti. Qeerroon bilisummaa Oromoo ilaalchadha. Ilaalcha sana keessa warra jiru har'as naamusa sana siyaasa adda bilisummaa Oromoo waan qabsoo Oromoo keessatti maaltu argame maal tafee maaltu galma ga'uu qaba isa jiru irratti akka dhaabaatti waajjiruma dhaabaatti haala argamee fi daandii argamtee leenjiin adda addaa numa kennamaa nuti sinuma dammaqsina kana. Qaama mootummaa waliin hariiroon keessan maalidha? Akka dhaabaatti yoo gaafatte dhaabnuu ifatti mootummaatiin xalayaa barreessee kottaa waliin mari'annaa rakkoo dhabamuu nageenya Oromiyaa fi walitti dhufnee mari'anne malee furuu hin dandeessani jedhee yeroonni keessaan gaafate dhabee xalayaan ifatti gaafate uummanni quba qaba. Tole akka keetti akka dhaabateetu hin taane akka keetti. Akka kootti ani quba carraa qaamota mootummaa yookiin hojjetoota mootummaa warreen hiriyoota koo hawaasummaa waliin jiraadhu naman beekurraa kan hafe hojii dhaabaatiin kan wal beekuun qabu.
Barreeffamoota Jawaar Mohaammed tibba kana Facebook isaarratti barreessaa jiruu fi haasaawwan inni taasisaa jiru kana keessatti yeroo ammaa kana tika mootummaa waliin ta'uudhaan qabsoo Oromoo danquu ajjechaawwan namoota siyaasaaf namoota nagaa irratti raawwataman qindeessuuf irratti hirmaachuu akkasumallee sochiiwwan kana wajjin wal qabatan irratti maqaa kee namoota adda bilisummaa Oromoo keessaa kaasu keessaa ati nama tokkodha. Maaltu jira beektaa? Saree beektaa? Saree maraatte. Sareen maraatte gaafa maraattu kan ishee guddisee sunuma ciniinti. Nama guddaan jettu numa ciniinti. Nama xiqqaan jettu numa ciniinti sareen sun. Bakkee keessa amma talaallii argattee fayyitutti ciniinaa deemti bakkee keessa. Isa guddaadhaa kun sooressaa kun hiyyeessaa kun nama guddaadha. Haa isa ishee guddisee isa ishee kunuunse isa ishee wal'aanuuf jedhu sunuma ciniinti sareen sun jechuudha. Maaliif maraatteetti waan ta'eef jechuudha. Aga maraatu maal ta'a sareen kun yoo dhumarratti maraatummaa ishee sun ifumatti ba'e yookiin dhabamuudha yookiin talaallii argattee fayyadu. Maal ilaallata magaafi ani sii kaase kana wajjin yaadi kee? Jawaar Mohaammed jechuun anaaf fakkeenya saree sanaati. Nama maraateedha har'a. Maaliif kanan siin jedhee qabsoo Oromoo sirreessuufis hojjechaa hin jiru. Qabsoo Oromoo sirreessuuf yoo ta'e nama qabsoo dogoggora hojjete achi keessaa godhee abaluu isa mootummaa keessa jiruttiin ololaa, isa baa'oo keessa jiruttiin ololaa, isa dirree jiruttiin ololaa. Qaama dhuunfaattiin ololaa. Olola akkamitti ta'uusaa maaliin beeknaadha waan kun irratti arge wantoonni inni maxxansu qabatamaa hin qabu. Ragaa fidi yoo jettee Jawaar faananii argeera ejjennoo isaa nan beeka, dhaabbii isaa nan beeka. Nama ani abaa'oof kaafaa irra darbaatii anaan hoogganaa godhadhaatii na waliin hojjedhaa jedhedha. Isa kana dura dhaabbadhee nama falmedhan. Har'a sobuuf miti mana jireenyaa isaatti wal geenye. Jaarroliin abaa'oo kunis jaarroliin kaafaa kunis hojii isaa haa dalagdu nuni bira dabarree hojjennaadha. Kana jechuun anaan hoogganaa godhadhaati na waliin hojjedhaa jechuudha. Ati ifuma baasetti meeran baga yaaliin ajjechaa sirratti gaggeeffame baga immoo hin du'iini dogoggora kee akka barattuuf sirratti gaggeeffameen jedhani gaamana isaatti. Maaliif faayidaa isaaf namoonni har'a irratti ololu baay'een isaanii warra isa dura dhaabbatanii fi warra isaaf ajajamuu didan warra kaayyoo isaaf fuuldura dhaabbatan isaaf waa qooduu didan. Kaleessa barra mootummaa kanatti galaa jedhe isamatu dargaggoota namoonni irraa harka irratti ololu irra isamatu mootummaatti akka nam'an godhe qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessaa yaasuutti mootummaatti gashi. Gaafa irraa mootummaan kunan keenya jedhanii isaa faana hojjechuu didan immoo hattoota maaliidhaan irratti ololu. Hatuu danda'u garuu akka inni jedhamu kana ololu miti. Dachaa isaanii qaamota tikaa abaluu Abbabaa Garasuufa Jeneraal Abbabaa Haayiluu carraa argadhee waliin argadhee hin beeku. Ta'uun argadhee waan hin gaafadhu iyyuu qaba waa'ee Oromoo irratti. Waan kaayyoo Oromoo irratti maal akka hojjechuu qaba maaliif akka akkasumas nan gaafadha carraa sana hin arganne. Carraa isaan bira quunnamtii hin arganne. Ragaa qaba taanaan immoo yeroon kan hodde Jawaar qofa miti. Kallattiitiin miti alkallattiitiin dachaasaan humna tikaa mootummaa yookiin qaama mootummaa faana hojjeta. Hojii akkasii hojjeta dhiibbaa yookiin miidhaan isaan irra gahe yoo jiraate namni kallattiitiin irraan geessatu alkallattiitiin ani dirqama hojii dhaabaa itti laadhee qaamni mootummaa dhiibbaa irra gahe yoo jiraate namoonni akkasii yoo dhufan ani fuulduratti baay'ee dhiifama gaafachuu hin jirani waan ta'eef jechuudha. Hin godhu san hin godhees hin beeku gara fuulduraattis qulqulluudha. Maaliif yoon hojjedhe waan hin dhoksuun qabu warra ifattiin hojjedha dhaqee nan gaafadha. Qabsoon keenyi ilaalcha yaadaa keenya waliif kabanyee garaagarummaan keenyi tokkummaa keenya diiguun qabu. Waan qabnu waliin qabne waan dhabne sana immoo gara tokkotti finne akka Oromoo kana nagaa gochuudha. Isa kana toota nan carraaqa malee eenyuun ni isa maaliif ni isa har'a kaanii irbuun qaba bar jaallanna bariyaa bareegamanii har'a isaanii ni yaadadhaa qabsoo kanarra jira akka namaa jireenya fooyya'aa jiraachuu hin dadhabne bar namoonni har'a nuni kaleessa biyyaan baanonne qabsoo gaggeessine asuma keessa jirarras sirna jijjiiramee dhufe keessa sin galle har'as mormituu mataanii jira waan argamu argameera waan haftee sana akka sirratu goon garuu warra jijjiirame sanatti dhufee itti galee waliin hojjete waliin nyaata mana bareedaa keessa taa'ee konkolaataa bareedaa gaardii bareedaan deemaa ture fayyaa keenya miti reeffa keenya baa warra jedhetu har'a bahee waa'ee qabsoo haasaa namni kun kaleessa maal ture miidiyaa guguddaa irratti beekamaa ture. Komunitii Oromoo irratti hawaasa Oromoo biratti waltajjii hayyoota Oromoo ammas sobadhaadha waan nama irratti kaasnu kun kijiba ragaa qabaan nam fidachuu danda'a fuulduratti dhufee na gaafachuu danda'a abbaan waan jedhe isa miti namoonni dachaasaa miidhaan irra geessiru jira yoo jiran dhufuu danda'u an kallattiitiin dirqama laadhe namni irratti yoo qaqqabsiise jiraate dhufanii natti haasa'uu danda'u qaqqabsiise hin qabu hariiroo mootummaa faana takka hin qabu jechuudha.
Mootummaa waliin hojjeta waan jedhamuu fi mootummaatis tumsa akkamitti namni dhufee si gaafachuu danda'a? Maal na tumsaree mootummaa kam na tumse namni sun miidhaa yoo irra geessise miidhaan ani irra geessise faana dheeruu kennuullee qaba. Amma Jawaar Mohaammed maxxansu maqaa balleessii irraa kan hafe tikadha Dachaasaan Basaastuudha warra mootummaa faana hojjeta. Waaqayyoo faa galatu warra guguddaa baga jedhe otoo warra xixiqqoo ta'ee namuusi shakka bara. Warri guguddaa kun gaardiitiin deemu waan ta'eef har'a barri tekinooloojiidha. Gara nama biraa yeroo deemtu kaameraatiin namuusi qaba. Iddoo isaan itti deemtu beekamaadha. Iddoo ati otoo immoo achitti kootu jettee iddoo sanatti siin dhufu namni suni oksitee waan wal quunnamtuu hin qabdu jechuudha. Kijiba ta'uu kanaan beekama jechuudha. Namni kuni afaan dubbii barree bulluqa lalfataa isa jedhuufidha malee waan miti. Hogganoota ABO keessaa gaafa Abdii Raggaasaa fa'aa gaafa isaan qabaman eessa turte? Abdii Raggaasaa fa'aa gaafa qabaman ani waajjiruma Gullallee ganama dhufeen dhaga'e. Gaafa sana ana Lammii Beenyaadha, Jaalamaan Fileedha, Gadaa Raggaasaati, Qalbeessaa Dhangaati. Waajjiruma kanaa konkolaataa qabannee birmannaa deemne. Gaafa birmannaa deemnu naannoo isaanitti qabamanii Lammii Beenyaa fi Amaan Filee VTCtiin konkolaataa keessaa iyyuu hin buune isaan konkolaatuma keessa taa'u humni tikaa tokko ofeeti maalidha isinii jedhe bareema. Akkasii. Keessa deemtani mana isaanii? Naannoo mana isaanii to'achuu deemne birmannaa deemne jechuudha. Naannoo sana poolisiin sakatta'umsa irra jira naannoo mana isaanii jira itti naman butu. Naannoo daandiirra dhaabanii isaan konkolaataa keessa taa'anii ana Gadaa Gabbisaa fi Qalbeessaan konkolaataa irraa buune akkas deemne daandiirra laalu naannoo sana. Duriyyee magaalaa keessa bobbaasanii jiru jechuudha ganamaan. Jaalamaan fa'aa as dhaabbachuu hin dandeessanii jedhamnaani deemaa jedhanii areene konkolaatitti himan sokkani. Gaafa sokkanii isaan ari'amu gaafa arganii Jaal Gadaa fi Jaal Qalbeessaan akkas jiru an kaaffee mana bunaan taa'e. Isaanitti deeman innaan isaan jarri kun nutti dhufte jedhanii sokkanii anannan agarree manuma bunaa sana taa'e jechuudha. Taatee sana achuma taa'een hordofaa ture manuma Gadaa Gabbisaaf Qalbeessaan inuma galanii warri sunis galanii. Annan hafee gaafa isaan qabamanii sokkanii taateen sun xumuramee ilaalaa ture ka'ee gaafan deemu duriyyeen magaalaan ajjeesuuf natti yaate taatee addaa uumame jechuudha. Boombii dhoosuufidha haalan taane rukutuufidha jedhanii birmannaa poolisoota birmatee duriyyee kana narraa qabee jechuudha. Nan qabamee waa'ee ragaa eenyummaa koo ilaalanii poolisiin fuudhee sana geessa odduma Jaal Abdii Raggaasaa fa'aatti qabamanii waajjira poolisiitti meeshaa isaanii waan gochaa jiranii achi naqee isaanitti nan daballee cancalaatiin mukatti na hidhan jechuudha. Mukatti na hidhanii amma isaan sakatta'amanii meeshaa isaan irraa qabamanii galmeessanii bahanitti mukumatti hidhameen ta'a. San booda gaafa isaan bahanii booda cancala sana narraa hiikanii ol na waaman maalidhaati gaafa na jedhanii birmannaa dhufe akkas hogganoota kooti. Eessarraa dhufte Gullallee waajjira Gullallee irraa dhufe. Isaaniin beektaa hogganoota kooti. San booda lakki isaan qaama mootummaatu isaan barbaade jedhanii waraqaa eenyummaa koo naa laatanii achi booda achuma taa'ee raayidii waan madheen duriyyeen diida dhaabateen ajjeesuuf illee na eeggattu miseensa dhaabaa keessaa nama tokko waan madheen nama tokko faana ofee raayidiyyuu naman beeku waan madheen Gullallee kanaatiin ufee achii na fuudhe jechuudha. Nan sodaadha manadhaan jira waajjira poolisii keessa. Nan duriyyeetu fuuldura jiran ajjeesuuf ijoollee Habashaa kanaa jedhe mucaan suni ufeeti achii na fuudhee na galchee jettu haala sanatti ture gaayaa sana malee akkuma namaan Gullallee irraa birmannaa deeme dhaga'een. Jawaar garuu barreeffama isaa keessatti yeroo barreessu gaafa Jaal Abdiin fa'aa gaafa isaan qabamanii qabamuu sana keessaayyuu Dachaasaan harka keessaa qaba kan jedhu barreeffama namaa yeroo inni maxxansu argeera jechuun Dachaasaatu hiisisee gaafa sana achi ture waan ta'eef isatu hiisisee Abdii fa'aatiin kan jedhudha kan inni barreesse. Har'a namoonni sun lubbuun jiru Jaal Abdiinis jira isaaniin gaafachuun na hiisiste jedhees natti himne yeroo baay'ee murni dhaaba adda qoqqoodu adda facaasu miseensota gidduutti shakkii uumuuf dhama'u wantoota akkasii fayyadama waan ta'eef har'a hoggana kooti dirqama gaafa na laatan uuman hojjedha isaan qabsiisan dirqama yuunatti laatan bar na gaafatu yeroo aarsaa kaffalan waggaa 4 meeqa hidhaman bar toon isaaniis har'a isaan faana yuun hojjedhu bar sanaafi haala kana miseensota gidduutti wal shakkii uumuuf waan fayyadame jedhee man fudhadha akkasuma otoo na qabsiise atis gaafachuu dandeessa irra jiru waan ta'eef. Faqqadaa Abdiisaa wajjin akkamitti wal beektu? Faqqadaa Abdiisaa ani maqaamaa fi dur qaamaan yeroo inni kutaa haaskuulii baradhu yeroo inni shaambuu baradhu yeroo tokko inni dhufee achitti caasaa yeroo inni ijaaraa ture tokko isa beeka malee hariiroo biraatiin hin beeku ergasiitti booda.
Sana isaa booda inni Eertiraa deemee ergasii waan quba wal qabnu hin qabnu. Ergasii booda erga hidhaarraa baatanii erga sochii adda addaa ergasii ture booda sochii waggoota 8 darban kana keessatti qunnamtiin keessan maal fakkaata? Faqqadaa faana qunnamtii takka hin qabnu. Garuu bilbila saatalaayitii 2 Faqqadaa Abdiisaaf akka ergamu namatti kennite buraayyuutti namatti kennite namootni ati itti kennite deebite sun battaluma sana qabamanii haga ammaa eessa akka jiran hin beekamuu jedhameeti kan barreeffame Facebook irratti. Ani jireenya koo keessatti wantoota akkasii dudduubeen koos hin qabu. Nama waan ufiin godha ollee malee namatti hin kennu ton godhes. Waan akkas balaa namarra qaqqabsiisu raawwadhees hin beeku raawwadhus gara fuulduraattis waan waraanaa wal qabatu har'a miti kaleessa gaafan addi bilisummaa Oromoo achi taa'ee waa waraana hoogganee taa'uyyuu tuttuqqii waraanaan qabu waa waraana faana wal hin beeku. Har'as hin beekun. Kanaaf Faqqadaa faanas inni lubbuun jira gaafachuu namoonni akkasuma godhe jira nutti laatee jiranii maa dhufan waan akkasii namatti laadhee hin beeku qabee hin beeku bilbilootatti jettu kanallee. Kanaaf waan ragaa ololuma qindaa'ee uummata biratti si jibbisiisuuf fudhatamummaa kee dhabamsiisuuf warra dhamaan malee an hariiroo Faqqadaa miti waraanuma kama jedhamu kana faana hariiroo hin qabu. Tole gaaffii xumuraa tokkoon sii qaba. Yuusuf ilma jaarsaa waliin tika biyyaalessaaf raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaanii waliin dhooftanii walgahii ilillii qopheessuudhaanii birrii miliyoona 57 akka fudhattan Jawaar tibba kana yeroo maqaa keessan dha'ee barreesseen arge. Kaayyoo walgahii sana qopheessaniif maalidha? Walgahii sana ani hin qopheessine. Ani walgahii sana irratti akka nama tokkootti qooda fudhadhe. Qooda ani fudhadhe kaameeraa maanii waraabduu ta'een dhaabbata yaa'ii gullallee faanaan waliin hojjenneetiin waraabuuf yookiin haala achi keessa jiru to'achuuf qooda irraa fudhadhe malee ani waltajjii sana hin qopheessine. Waltajjii sana haaluma rakkoo nageenyaa Oromiyaaf akkamiin furama rakkoon Oromiyaa maaltu ta'e viidiyoo guutuu dhaabni of harkaa qaba waan sana waan irraa seenaaf waan waraabamee taa'edha. Miseensa dhaabaatu qopheesse hogganoota dhaabaa kaafaa faana walitti dhufanii qopheessanii isa sanan qooda irraa fudhadhe malee waa Yuusuf faana qopheessuus quban qabu. Yuusuf qopheessuusaas quban qabu. Waan maallaqaa ammoo miliyoona 57 qoosaa miti abbe. Miliyoona 57 miti qarshii 57 hin argineen. Maaliif har'a namni miliyoona 57 akka kaazinaa mootummaa fuutee yookiin mootummaa goomsitee fuudhuu dandeessa taanaan maaltu si dhowware atuu mootummaadha jechuudha. Kaazinaa mootummaa akka miliyoona 57 fuutu taanaan. Kanaaf ta'e innu yoo argite ta'e barreeffama irratti 57 dhaan argayeera. Yeroo dubbatu immoo waraabbiisaa ni jira. Miliyoona 57 immoo 67 jedha. Innumtuu waan ragaan taa'ala akka inni kijibaa jiru waan itti bartu 57 immoo 67. Waan tokko waan gabaastu qulqulluu uummatatti himuu qabdu yoo dhugaadha ta'e. Kanaaf 57 immoo 67 jettee wanti gabaastu illee sirrii miti jechuudha. Kanaaf waan qoosaa miti waan akkasii waan ta'eef ta'e jedhamee waan qindeeffamedha waan quban qabu qabnu waan lagni ture sin turu jechuudha. Erga walgahii sana irratti hirmaachaa turte ta'e maalidha waa'ee walgahii sana? Maal jechuun walgahii sana irratti maaltu ture kan jedhu hordofaa turte waan ta'eef akka nama akka ibsiteetti kaameraa wajji wal qabatee waan itti goote waan ta'eef ta'iiwwan achi keessa ture hunda isaa hordofaa turte waan ta'eef maaltu ture walgahii sana galma sana? Isa kana dhaabumti irraa dubbatata. Maaliif waa akka dhaa'anii waan sana irraa dubbachuuf qooda fudhachuuf irraan hirmaanne. Gaheen koo ijoollee muraasa taane dhaabbata yaa'ii gullallee faana waan sana waraabuu to'achuu achi keessa wanniitiin deddeemu kana isa sana rikkeerdi gochuu wantoota dhume waraabbii sanaaf guutuu isa sana godhanneeti irratti hirmaanne qooda kanadha karaa dhaabbata kanaa jechuudha. Kanaan ala waan achi irratti hirmaatame haasa'ame waanuma rakkoo nageenya Oromiyaa furuuti waan ta'eef waan hamaan qabu. Garuu dhaabatu irraa dubbatata dhaabatu irraa qooda fudhate qaamolee hawaasaa hedduutu irraa qooda fudhate waan ta'eef ani isa kanarraa dubbachuu fi aangoo isaas eeyyama isaas ittiin qabu jechuudha. Dhumarratti wanti jettu yoo jiraate wanti na hafee jettu yoo jiraate daqiiqaa muraasa siin kenna asumarratti goolabna. Ani wanti dhaamu yoo jiraate dhaloota kanaaf dhaloota burjaaja'uu hin qabu. Wantoota arge wantoota barreeffamu dhugaa jedhee fudhachuu qabaachuu hin qabu. Dhugaan akkuma jiru soobni yeroo dhugaa ta'ee walirraa fuudhamee seeneffamutu jira. Dhaloonni kun gulaalee fudhachuu qaba. Ta'e jedhamee fi waan nama cabsuuf godhamu. Har'a nama jala deemuu hin qabu dhaloonni kun. Kaayyoo jala deemuu qaba. Akeeka jala deemuu qaba. Kanaaf dhaloonni kun waan miidiyaa hawaasaa irraa arge inni kun isoo maxxansu
yoonni ageetti qabatee isa jala deemee si arrabsuu wal arrabsuu taatee safuuf duudhaa Oromoo cabsuun maqaa wal balleessuu hin qabu. Namoonni kaleessa nama isaaf ajjeesuu nama isa ajjeesuu fi nama isaaf nama isaaf dubbatuu fi nama isa irratti dubbatu adda baafatee deemuu qaba. Nama isaaf wareegamuu fi nama isaaf wareegu dhaloonni kun adda baafachuu qaba. Heeheetii miti biyya lama qabnu biyya kana qabnu paaspoortii lama baatee warra gaafa haalli ammaattu sitti dhiisee baqatee sitti gad haasa'uu fi warra si faana haasa'u ilaaltee waliin deemuu qabda. Jallaa keessumaa sirreeffachuudha qabda malee isa biyyaa baqatee sitti dhiisee wareegamaaf si qopheessuuf jala faana hurgufamuu, faana odeeffamuu, faana afarfamuu hin qabu dhaloonni kuni waan arge qulqulleeffatee taliila ishee fudhatee adda baafatee ragaa faana wal sirreeffataa yoo deeme waan barbaade bira ga'uu dandeenya. Ilaalcha siyaasaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabnuuni hawaasummaa keenyallee walirraa fageessuu hin qabu dhaloonni kun. Abaa'oodhaa, kaafaa'oodhaa mootummaa keessa jirtaa jedhamee wal balaaleffachuu ilaalchi kuni gargaruma Oromoo diigaa deema waan ta'eef siyaasni siyaasaadha. Yeroo siyaasa wal mormitu qabda. Waltajjii siyaasaa jira, waltajjii hawaasummaa jira. Hawaasummaa walii yoo jiraanne walitti dhufeenyi walitti waladheessuura walitti dhufne akka hojjennu akka jiraannu waan Oromiyaa irratti namu olola diigumsa dhiisee waan gaarii ilaalcha gaarii yoo haasa'e biyya nagaa biyya keenya nagaa gochuu Oromiyaa irra dabarree gaanfa Afrikaa nagaa gochuu danda'a. Taateen ammaa kuni wanti nutti deemaa jiru ulfaataadha waan ta'eef isa sana qolachuuf waladheessuuf faayidaa yeroof dantaa yeroof jennee dhaloonni of gurguruu of ceepha'uu hin qabnu kan jedhu dhaama. Keessummaa keenya taatee gaaffiiwwan si kaasnuu fi yaada kee waan nu gumaachiteef guddaa galatoomii fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e sitti naaf feertee na gaafachuu keef. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa Dachaasaa Wirtuu waliin taasifne kan haga ammaa ture qophii kanarraati odeeffannoo dabalataa argattaniittu jedhee namana namoonni kan biraa maqaan keessan as keessattis kaafames ta'uu namoonni yaadii Dachaasaa namummaatti kaasaa ture irratti yaada dabalataa kennuu yookiin immoo waan sirreeffamaa kennuu barbaaddanii waltajjiin keenya yoomiyyuu banaa ta'uusaa isin beeksifna. Jawaar Muhammed dabalatee namoonni kan biraanis yaada asirratti dhufanii yoo kennatan yaada isaanii sana keessummeessinee gara uummataatti dhiyeessuuf qophii ta'uu keenya ammas irra deebinee kabajaan isin beeksifna. Qophiin keenya har'aaf qopheeffanne kan haga ammaa ture nagaan.